Akkaan fedeen dubbadhaa meeqaan fedeen haasa'u. Lammiitiyya maahayyeen jennee lammii maal dhaggeeffanne. Saree guddisuu osoon basoo guddise. Aduunni baansin cinquu kiluu sitti roorrisu. Lola guddisuu osoon goota guddise. Turituu tooyni sitti roorrisu. Ammaan gowwaa guddisuu osoon hayyuu guddise. Welcome back. Baganagaan deebitan, baganagaan dhuftan. Kun podcastii Ilma Hormaati. Ashamaa kabajamoo hordoftoota podcastii Ilma Hormaa akkam ooltan, akkam bultan, akkam jirtu, fayyaadhaa nagaadhaa jajjabaattu. Egaa kunoota yeroo dheeraa gaaffii takkitti qabannee eessaa kaanee as geenye jettu sana deebii bareedaa argamsiisuudhaa fi jaallan qabsoo bilisummaa Oromiyaa keessa jalqabarraa kaasanii qooda fudhataa turan warra hamba qabsaa'otaa hireedhuma ta'ee lubbuun as gahaan isaanirraa waan durii sana dhaggeeffata. Nutis beekumsa keenya babal'ifachaa as geenye jirra. Hadda gaane keessummaa jabaa tokko qabadhee dhufeen jira. Badaa isaa gammadeen jira. Isinis egaa kabajamoo hordoftoota keenya keessummaa kiyyaa kanadha. Obbo Abbaa Biyyaa Abbaa Jabal jedhamu. Isaanis qabsaa'ota bilisummaa Oromiyaa warra jalqabarraa kaasee qabsoo keessa qooda fudhataa turan. Sababa sanaanis rakkoo garaagaraa hedduu keessa erga dabarsanii booda kunoo hiree ta'ee hadhas lubbuun jiraatanii nu biratti argamu. Kanaaf egaa kabajamoo hordoftoota keenya akkuma aadaa keenya hangafa qabsaa'aa kana hamba qabsaa'ota kanaaf jaalala kabajaa fi ulfina isaanii maluun akka simannaa gootan jabeessanis hin gaafadha. Obbo Abbaa Biyyaa baga jiraattanii nu gammachiisan. Salaamu alaikum dhiyaadhaa. Baganuu jiraattan isinis baganuu affeertanis barakaataa. Hajji isin hedduu badaan gammadee dhugaa waamichuma koo waan xiqqoodhumatu mun sossodaadhu isinii godhe isin immoo tuwaa tokko shakkii tokkollee keessa hin jiraatin aan qophiidha jettanii egaa barakaa argadhaa umrii dheeradhaa. Hajji egaa marii keenya seenaa qabsoo bilisummaa Oromiyaa seenaa isin keessa dabarfatan jalqabuu keenyaan dura namni danuun waltajjii kana gubbaatti argamee karaa shanan gibee jedhamee beekamta akka uummanamee gaggabaabsee dhuma jimma jedhu kana beekumsi gahaan xiqqaatu waltajjii kanarra namni danuun hin haasofne isin immoo hiree argattanii keessa dhalattanii guddattanii waan danuus waan beektanuuf sanarraan silaanuu jalqabdanii waa warra jimmaa waa warra shanan gibee kana isinirraa barachuuf kajeellaa qabna itti nu seenaa. Barakaataa waa'ee shanan gibee kana heddullee hin beeku kan jimmaa kanarraa kaanee suutumaan miidhaa adeemu. Shanan gibee kuni jimma kunis akkuma aadaa Oromoo gadaadhaan jiraataa ture. Gadaan kuni uummatatu abbaa gadaa filata. Akkan dhageetti jalqaba akkan dhageetti. Abbaan gadaa kuni badii jedhama. Badiin kun gosa Oromoo Jimmaa keessaa tokko. Badiin kun jallaadhaa jedhama argitee. Badiin kunis jallaa taanaan nama rakkisee jennaan jaarsoo itti kennan isarraa fuudhanii jaarsoo kan jedhamutti. Jaarsoo kanatu bulchee hedduu dulloomaadha jedhan. Ilma ofiitti kennee jedhan jaarsoo diggoo kan jedhamutti. Amma diggoo kanatu kan ofiitti immoo horotti kennee jedhama. Amma wanti haaraa maalinni wanti haaraan inni walitti dabarsanu hafee amma ilmatti darbuutu dhufe. Aadaa durii keessa. Kun egaa ijoo mootiiti jechuudha mootummaa. Kanaan booddee abbaa faaruutu dhufe. Abbaa faaruu kan jedhamu nama istroongii ta'ee nama
bareechee cimaa nama ta'etu abbaan faarroo jechuudha. Faarroo kan leencaa beektu miti akka leencaatti nama of ilaaluu jechuudha namichi kun. Ka'ee humna godhatee akka mootiitti of biheevii gochuu jalqabe. Innis ittiin aansee abbaa magaal ilma isaatti dabarse. Egaa abbaa kan jedhamu kuni abbaa faaroo, abbaa magaal, abbaa jifaar guddaa kan jedhaman kuni abbaa jechuunii fi islaamummaanii fi mootii jedhamuun kun wal duukaa dhufe argitanii wal fakkaata. Kamtu dura dhufee kamtu booda dhufee nama rakkisa. Amma akka jedhamutti abbaan magaal kun naggaadee wajjin gara Gondar kana fee adeemanii sirna mootummaa Gondar kana arganii dhufanii akkasitti kan ofii ijaarratanii kan jedhamu taarikiin jira afaanii. Sobaa ta'u dhugumaa ta'u ani hin beeku ijoollummaa keenyaan kana dhageenya. Abbaan magaal kun waa'ee islaamaa kana isaantu fidee jedhama. Islaama kana waa'ee islaamummaa kana dhagahanii islaamummaa fidanii nam tokko karaa Gondar kanaa dhufee islaamummaa hime. Maanni islaamummaa jennaan guyyaatti 5 salaatuudha. Ramadaan immoo dhuma nyaachuu dhiisuudha. Bisaanis dhuguu dhiisuudha. Bisaan dheebuu kanas dhuguu dhiisuudha jennee filakkii kun fudhannu. Qonnee arabnee agabuu ooluu waan fakkaatu miti. Waa bisaanis dhuguu ala dheebonne waa dhuguun kun dhiisuun nuun ta'u nurraa diimii jedhe. Kana egaa Jimmaa 5 kan jedhamu akka kaawunsiliitii walii ta'anii murteessan. Gizee ilma abbaa jifaaritti ilma abbaa magaalitti mootummaan ana darbu abbaa jifaar guddaa jedhamu. Abbaa jifaar first nu abbaa jifaar guddaa jennee waamna. Kan biraa sheekiin biraa dhufe. Maqaansaa Asqaarii Idee jedhama jedhan. Asqaariin kun afaan Amaaraa fakkaata. Ideen immoo afaan Oromooti. Namichi kun eessaa dhufee hin beeku. Dhufee Ramadaanas nyaadhaa garaan guuttatinaa. Bisaanis dhugaa hamma dhaqee isin raasutti hin dhuginaa. Jennaan Jimmaa 5 waamamee Asqaarii Idee waan gaarii fide kottuu fudhuu jennee abbaa jifaar guddaa waaman jedhan. Jennaan dhufee Jimma fudhatee islaamummaa fudhate. Egaa amma argitee islaamummaan kun mootummaan kun wal duukaa dhufe argite. Maqaan immoo abbaa kan jedhu kunis wal duukaa dhufe. Amma dhufee akka abbaa jifaar guddaa kana badaa hin beeku kan abbaa gommolennaa dhageenyu abbayyoo abbaa jifaar kan ta'an. Fuudha kana argitee limmuurraa intala mootii limmuu fuudhaniiru. Intala mootii gumaa fuudhaniiru. Allaansi jira Jimmaa fi gumaa hedduu. Amma agartanii intalli mootii gumaa kun beektuudha jedhan bareedasii beektuudhasii jennaan kennuu dijuu barbaadanii booda jaarsoliin gumaa taa'anii abbaan gommol yoo gaafa du'anu mootummaan Jimmaa intala sitti waan kennanu ta'e qaalii nuu gallaan hin kenninaa. Jennaan Jimma taa'ee baroodha. Gaafa abbaan gommol du'ani mootummaan kuni ilma guumeettii kanaaf kennama. Mucaa hangafaa. Jedhanii olii galanii kan jedhamutu jira. Amma egaa tiraanziishinii irratti rakkootu jira. Gaafa abbaan jifaar du'uudhaa ka'anu gumaa fardaan dhufee mootii nu agarsiisa. Abbaan gommol du'anii abbaan gommol immoo abbaan jifaar immoo ilma hangafaa miti. Ilma hangafaa 2tu jiru. Abbaa waajiitii fi abbaa foggii kan jedhaman. Abbaan jifaar qudsuudha. Amma kontirooversiin dhufe gibbiidhuma sana keessatti booda qalabachiitu jira kan mootiidhaa mootiitti darbu. Isa gennee gumeettiin abbaa manaa isaanii abbaa gommolirraa fuudhanii qabataniiru. Gumaa dhufee dhiibbaa irratti godhee abbaan jifaar mootummaa fudhataniiru. Jarri obbolaan abbaan jifaar jarri hangafaa
xinnoo rakkoo fidanii waa hedduu keessa bahaniiru kan jedhee isatti hin dhufna. Amma gaa guumaa argitee abbaa Joobir guumaa kazaniidha abbaa Jifaarii ilmaan obbolaati. Abbaan Jifaarii ilmoo guumattii kana jaratu guumatu mootii godhe akka mootii ofiittis ilaaluun jira. Amma Jimmaaf guumaa akkuma wal makateetti ilaalama jechuudha. Maaliif faamilii tokko. Amma the last king of guumaa abbaa Joobir kan jedhaman qabriin isaanii bukkee abbaa Jifaar qabrii abbaa Jifaar owwaalamani. Egaa Limmus strongidha Jimmarraa militarii allaansii qabu soddummaa qabu jarri kun egaa boondii cimaa qabu maaliif aadaa Oromootu jira aadaa Islaamaatu jira kana keessa bareechanii walitti jiru. Mootummaan kan gommaa mootii gommaachuu man dhagaha malee hammas guddatee eddanii ga'es hin beeku. Mootummaa geeraayis mootii geeraa jechuu malee bareechee hin beeku. Haa ta'u malee jarri kun gizee abbaa Jifaar walitti jiru. Egaa gibee shanan kun egaa dura kanan dhaga'e mootummaadhuma jiraataa isaa malee akka koalishinii wayii ani hin beeku. Allaansiin hin jira amma Minilik dhufuu yeroo Takla Hayimaanoot karaa Goojamii dhufuu Guumaa Limmuu Jimmaa walitti dhufanii hillollaa ofirraa qoollifannaa jedhanii walii galteen jira. Amma karaa tokkoon immoo Nugus Walda Hayimaanoot kuni abbaa Jifaarittis jara Guumeettis ergee Minilik dhufee nurra aanaa jira. Wajjin lollaa kan jedhamus jira. Kanaanis walii galteen jira kan jedhamu jira. Haa ta'u malee tuun eegin Minilik karaa abbaltiitiin dhufee waraana cimaa kaase. Amma qawweenii fi eeboon walitti dadhabnaanii Jimma taa'ee harkaa kenninu sarreendarii irratti negoosheetii hagoonu jedhanii Jimma ulii farrame Minilikii wajjin maaliifi Jimma biyya Islaamaati akka Beetekiristaanaa achi keessatti hin dhaabbanne Jimma keessatti akka mootummaa abbaa Jifaar keessa Minilik hin galfanne harkaan galfanne gibira qofa kafaluudha Jimmaa. Walii galanii walii galtee kana naa Guumeetti erganu Guumaa Orree jalqabeera. Guumaa fardarraa luugama baasanii mootiin Guumaa alas jedhamu niikneemii isaanii yaadadhaa. Jawwee Oncho akkasii dhoowwaamu ala jagnummaa himatan uummata waamanii an Jawwee Onchoo waa dhabees miti mataa kooti miidhamees hin jiru uummata ulfina uummata kootiitii fi ulfina biyya kooti jedhaan du'aa jira jedhanii fardarraa luugama baasanii waraanatti galan. Egaa achirratti namni hedduu dhume Jimmas argitee ergaan dhaqee isa jara sutuun qaqqabin waraanni jalqabame namni meeqa dhume egaa achirratti. Egaa allaansiis qabuu jechuu kooti kana fide. Kana gaa Jimma gaa argitee mootummaadhuma ofii dhaabbatee jara kaanis soddaadhaa walitti adeemuu aadaan tokko islaamummaan tokko al tokko wal makasas wal dhaha argitee asii bachi. Al tokko obboleessa kootu warra wayii fuudha mucaa wayii haasa'ata hangafa kooti. Mucaan kun gosa keenya. Bareedaa dhiisuu hin dandeenye firanu jennaan. Amma rabshaan ka'ee faamilii keessa rabshaan ka'e. Amma mana afur moo mana shanitti walitti galla argite. Jennaan aadaa Oromootiin gosa ofii keessaa namni hin fuudhu. Aadaa Islaamaatiin ilmaan obbolaan yoo wal fuudha. Aadaa fi taabeeriggiitiin immoo mana torba lakkaa'uu qabda. Amma abbaa kan koo mana torba lakkaa'uu dhiisaa jira. Aadaa Amaaraati aadaa keenyaa miti. Isa immoo gosa ofii keessaa namni hin fuudhu jettanu gosti badeeraa maqaadhumaaf jedhamaara malee gosa sana Jimma wal fudhatee walitti fuudhee disappiirii godheera. Gosa kan jedhamu dur teriiteriinis qophaadha. Waa hedduun karaadha. Tokko mallattoo ofii qabaatu kun badeeraa jedhamee booda inni kan Islaamaas nutti jabaata.
mana 4 mana 5 geenyaan gaariidha jedhamee akka aadaanii fi islaamummaanii fi kitaabeen higgii wal dhahinsi sii kaasuudhaaf kan jedhu. Nagalee. Wal dhaha akkasii gaa limmuu siin qabaa guumee siin qabaa gommas hundinuu. Egaa jarri kun booda kana gaa gibee 5 kan jedhamu booduma kanammoo deebi'ee dhufe as argite. Kanan dura arge Herbert Lewis kan jedhamu kitaaba tokko katabee The 5 Gibee States kan jedhu achi keessatti waa arge alas hin dhaga'e. Booda kana ijoolleen Jimmaas ka'anii maabara dhaabbatanii dura gibee 5 duraayyuu gibee gabbaa jedhan dhiruu baaburuutti dabaluudha. Amma egaa booda kana keessa ergiin biyyaa bahee gibee 5 kan jedhu koominitiin iddoo hundatti ijaaramee amma egaa soolidii ta'e amma namni walitti jiraattu isa duriirra. Kana egaa argitee gibee 5 hamma kanan himuu danda'a. Kan Jimma kuni hirmaataan beekama subannaan ijoollee hirmaata jedhan malee Jimma hin jedhamu. Gabaa hirmaataa jedhama gabaa kamisaati. Amma egaa katamaadhumti katamaan Jimmaa jireen ture. Amma maali ta'a abbaan Jifaar ala du'anuu Haile Sillaaseen abbaa Joobiriin abbaa Duulaatii mootummaatti fudhadhuu jedhan ilma abbaa Jifaar. Jennaan abbaan Duulaa didan. Wanti isaan didan immoo gibirii gabbaree uummata koorraa horii walitti qabee namicha kana gabaruurraa horii nan qabaa, yoona nagahuu qabaa, rabbumatti deebi'ee du'aa koo fudhataa godhadhee jiraachuun barbaadaa jedhan. Booda nama kennadhuu jennaan abbaa Joobir ilma isaanii kennatan. Mucaa waggaa 24 bu'aan. Jennaan Haile Sillaasee mootii godhe. Haile Sillaaseen kun aloo mootii godhu abbaan Joobirii biyya Arabaatti keessatti jira Darbishii Ottomaan Empaayiridhaaf Ijiptitti ergatanii jara Mahadiitti ergatanii dabdaabbee kun qabama. Qabamee jennaan abbaa Joobir qabanii waggaa 5 hidhan. Jennaan abbaa Duulaatti dabarsanii abbaa Duulaatiin lakkii mucaan kee akkasina godhe atumti fudhadhu mootii Jimmaa ta'ee taa'ii jennaan abbaan Joobir ammas abbaan Duulaa didan. Jennaan maal godhanii hamma abbaan Duulaa nama naa kennutti Feeturaarii Walda Goorgis Kafaa Gashii jedhama alas. Feeturaarii Walda Goorgis kuni warra Minilik keessaa warra cimaadha. Jennaan Jimmaan fuudhanii isatti kennan. Amma Walda Goorgis kuni gajii bulchaa Kafaatiif bulchaa Jimmaa ta'e. Amma walitti qabanii Jimma Kafaa Kiflaagar kan inni jedhame alas. Maaliifi Nugus Walda Goorgis alas Feeturaarii Walda Goorgis jedhama. Kafaa Gashiidhaan beekama. Kafaa Gashii kana kanumaan qaxxale egaa Jimmaanis fudhate. Achirraa ka'a Kafaa jechuun. Inni ofiisii isaa fudhatee hirmaata fudhate. Hirmaata keewwate lafa gabaa Jimmaa amanuu yeroo argu. Ofiisii isaa waraana isaa maarsaa fudhatee Kafaadhaan dhufe achi gale. Amma ga'asii kee katamaa fakkaate argite. Seenterii gavarnaansii ta'e. Sigalee akkasumaan utuu taa'uu booda xaaliyaaniitu dhufe. Xaaliyaaniin dhufee utuu xaaliyaaniin dhufiniin dura lafa gabaatii hindoota kanatu jiru kan qimamii carqaa carqii argan kana kan gurguran malee hammas eenyuun taane. Booda xaaliyaan dhufee ijaaree asfaaltii galchee makiinaa fidee gavarnaansii Juuseppee kan jedhamu xaaliyaa tokko gavarnarii Jimmaati. Abbaa Joobir haa jiraatu abbaa Joobirii gattee ani hin beeku. Egaa isatu bulchaa ture amma egaa katamaa ta'ee waa hedduu isatu ijaaree jechuudha. Egaa Kafaa jechuun achirraa jalqabame. Hayyee barakaa argadhaa egaa haasaa keenya keessatti itti deddeebi'uu oolla. Egaa amma gama keessanitti immoo deebine biyya keessa dhalattanii mana barnootaa innaa jalqabdan katamaan sun akkam ture manni barnootaa meeqa ture
akkaataan barsiisaa barattootaa namni biyyaa mee waan yaadattan ijoollummaa sana immoo nuun qoddadhaa. Oonnis waan dheeraadha beeki. Ani agartee mana barumsaa galuudhaan rakkoo guddaan qaban ture. Tokko abbaan koo ilmii qabu argitee nama ilmii guddaa qabu akka isaanii akka ilmii baradhu barbaadu. Karaa biraatiin immoo manuma barumsaa kana waa'ee kiristaanummaa waan barsiisan nutti fakkaata. Maaliif beektaa? Atsee kunoo kan jedhamtu manni tamaarii tokko jirti. Eddee ammatiitii ayin dhaabbate. Qanii kamisaa namni gabaa dhaqu qeessitu ijoollee walitti qabee achirratti qiddaasee godha agartee. Amma mana tamaarii jechuun kiristaanummaatti dhaqanii kennuudhaa jechuudhaan noo jedhanii jedhu. Naanni achi qabee as qabee waan hojjetu dhabeettuun taa'u abbaan biyyaa argitee ga'a. Qur'aana fixee waggaa tokko oliin taa'e mana. Abbaan biyyaa dhufee timirti ministeerii gaafatee gibbiidhuma abbaa jifaa. Fooqisii gubbee sana beektaa miti? Sana jalatti manni tamaarii dhaabbata. Achitti ala dhaabbatu astamaarii 3 barsiisaa 3 kan afaan Oromoo beekamu nuu ergan. Afaan Amaaraa takka haasofnee hin beeku dhageetuu hin beeku. Achitti argitee ijoolleen tokko akkuma manni tamaarii kun banameen galanii kan ko'ana didan. Innaan maal hojjeta abbaan biyyaa sheekii tokko Muhammad Nuur eeguu jedhama koo nama ogummaati. Booda kan xabaqaa ta'e yoo beekte. Muhammad Nuur Bushiraati miti. Kan biraatu jira Muhammad Nuur Ustaaz jennaani haxxiin isaa innaan katabu innaan tawhiida qaraasisu waan dinqiidha. Jennaan abbaas waamanii baajoo birees waamanii namni naannoo sana waame isanii tawhiida qaraasisu kana arganii dhaqaan hundatan. Eegallee booda ga'a. Kiflii tokko haa ta'u, lama haa ta'u, sadii ta'u waliin beekamu alas. Gisee nama gabaabduu keessaa fuudhanii kiflii 4 nu galchan. Afaan Amaaraa hin beeknu. Ijoollee Atsee kunoodhaa kiflii 10 ganamtu ol deebi'ee nutti galanii. Egaa hundi keenya afaan Oromoo beekna. Afaan Oromoo haasofna kiflii keessatti. Amma mucaa durbaa tokko Amaaraa na bira teessi waggaa 4 maal takka afaan Amaaraa walitti haasofne. Afaan Oromoo walitti haasofne. Egaa utuu wal gargaarru utuu maal jennu timirtiidhaanis argitee colloomnee maali taanee ala ministirii gallu wuxxeetii keenya guddaa ture beekis fuula biraarraa jiru. Mucaan dhumarra jiru ministeera irratti gara 63 argate. Inni kaan 90 keessa 99 nama 3tu jira. Egaa Kuwaasii qabna tiimii 2 qabna. Tokko daaddaa jedhama. Daaddaa jechuun baakee yaabdu jechuudha. Kan abbaa jifaar boroo. Nu afaan Amaaraan beeknu maaliif beeknu afaan Oromootiin kuwaasii taphanna. Kan biraa kellaa kan jedhamu baay'inaan jarribu. Afaan Oromoos hin beeku, afaan Amaaraas hin beeku. Ijoolleen Amaaraas jiru, ijoolleen Oromoos jiru. Tiimii kana argitee egaa afaan Oromootiin naasofnu sabboonummaa keenya cimse beekta. Nutu immoo moo'ata jarri daaddaa kun. Asii kaanee laabirii fa'i torfanne. Matsaafa walitti fidnee mana tokko kireeffannee laabirii fa'i dhaabbanne beektaa. Really? Abbaa Faaroo fa'itu jira. Kan abbaa garoo tokkotu jira. Ijoollee danuutu jira. Asii kaaneeti egaa argitee jennu timirtiin cimaa istaandaardii qaqqabaa deemnee amma yeroo ministeeridhaa mazaggabamnu Daareektarii mana tamaarichaa ana waan. Maaliif nataraadhaan waamanu eedhaan kan jalqabu maqaa 2tu jira. Maqaa Amaaraatti. Hankoobbiidhaan kan jalqabu biyyaa abbaa jabani. Waamanii maqaan kee geeddaruu qabdaa maaliif dasnoo sirriitti dhufaa. Maqaa Oromoo kanaan iskoolaarshiippii argachuu keetu malaa si dhugachuu jiraatu malaa hojii irrattis dasnoo qabaachuu danda'ama maqaa kee gaadha. Duubariin kun mana nu keessa ture argitee maqaa geeddarramoo maal goonamoo
eessaa dhufeetu manassir. Amma naa foormaalii na gaafatanu doorbanii jedhe. Kan kun beekamu maqaa abbaa kootii fa'aati koonaa kennanii isumaan fudhadhee deemaa wanti barbaade. Nanarraan aansanii ijoollee biraa soomanii akkuma kan koo hundi kan yoo dinne maqaa abbaadhaan mana tamaree. Booda kanan naa laallu daayireekterichi kuni nama Dedooti jedhama. Aksentiin aksentii Oromoo Shawaati. Biyya keessa deemee marfee waraana argitee uummata keenya hunda jaraa beeka jara keenya. Akka nu iskuulatti galuun beeksisabii keenya gaafataa ture. Dhufee nama maqaa geeddarii namaan jedhu miti namichi. Jennaan inistiraakshii matu jira. Jennee impireesii nu godhee beeki hedduu istiraakii nu godhe dubbiin kun kamitti akkasumas jedha. Jennee gaafa tiflii torba gallu maarkiidhaan kaa'amne. Namichi daayireektarii keenya ture Wasiila Mangistuuti. Asraat Waldee kan jedhamu. Maarkiidhaan nu kaa'e. 7ttanyaa eeni maarkiin keenya 90 gadi hin jiru. Sigalee ittiin aansee beekaa'e. Amma tiflii torbaffaa een kuni ijoollee Oromoo Jimmaa nama 14tu jira. Takkaa baasee akkasii dhagaame. Nama 14 maqaa jiraan siin lakkaa'u barbaade. Sigalee nama 14 ijoollee jireenya dhufne afaan Oromoo malee naasofnu official language ta'e kiflii keenya keessatti. Amma ijoolleen biraas jiru, ijoolleen Oromoo Shawaa jiru, ijoolleen Wallaggaa jiru. Bakka taatessinii afaan Oromoo haasofna kiflii keessatti. Maal inni afaan Oromoo haasofna kan biraas immoo maarkiin keenya gatii haayii ta'e jennaan xinnoo argitee fuula of qabannee ija jabaannee nama haasofna. Ittiin aanee ispoortiidhaanis kifliin sun cimaadha. Timirtiinis cimaadha. Kiflii 11 astamaarii gannuu kennanii maatirikiidhaan qopheessuudhaan kaa'an. Amma yeroo kana keessa gibbii sana kotobee kan jedhamu beektaa miti? Kotobee sana afaanuma Oromoo akka gaariitti haasa'ama. Takkaan dhagahamne maaziyaa keessatti. Asii kee kana wajjin eenyutu jira argite? Hafuura Maccaaf Tuulamaatu jira. Maccaaf Tuulamaa kun argite karaa sakkaa coqorsaa kana qabatanii poolis dhaabaan duwwaa ta'ee firdi beetiin duwwaa ta'ee jaarsummaadhaan waa hundi dhuma. Oduu Taaddasee Birruu kanas hin dhageenye. Amma dookumentii Maccaaf Tuulamaa kana kan qabe Sheekh Mustafaa kan jedhamu mana keenya dhokatan kiflii koo fudhatanii egaa abbaa kooti wajjin waa'ee Taaddasee Birruu maal haasa'u beektaa? Indaganaa inni jira. Sumaaleerraa reediyoon dhaabiyaan kan afaan Oromootiin darbutu jira. Isa sin dhageenye. Egaa kun walitti qabee dhiisiga. Afaan Oromoo maaziyaa keessa guute. Asiin egaa akkuma jennuu ijoolleen keenya ijoolleen kiflii sana amma wal beekna beekna. Tokko wal beekna. Fotoogiraafii keenya fee jira yoo barbaade sifiin erga. Jamaal Abbaa Hokkii fee nu bira ture. Jamaal Abbaa Hokkii kiflii sana wajjin ture. Abbaa Milkiitu nu bira ture. Abbaa Bulgoo tokko nu bira ture. Muhammad Arab Abbaa Goojjam kan jedhamutu jira. Badruu Abbaa Goojjam beektaa? Astamaarii kan ture nama Dedoo. Isa beektaa? Innis nu bira ture. Dhiisigaa intimeetiidha ammas. Egaa asii kaanee booda eenyu gallu. 8 gallu. Ingilizyaa astamaariin keenya tokko waamee ijoolleen maarkii gaarii qabdanu jeneraalii hundeetiin fattanamtanii baroodha. Anas waamee kottuuf mazaggabamnee kan seenee dhiisu ijoollee mi'a keessaa anaaf mucaa adaanaa kootii fudhatanii. Naan asii kaanee abbaan koo sila isa timirtii na dhowwannu adana gan harkaa baheeraa. Fatana kana dabarfattee adeemee tamaarii naan jedhanii asii kaanee Addis Ababaa dhaqnee Wasiila koo tokkotu jira. Baratu achi mana isaa bullee ganama kaanee Hungeetiin dhaqne. Hungeetiin nannaa dhaqnu eenyu dhufe sitti fakkaata? Dooktor Dagafaa Abdiisaatii fi Dagafaa Abdiisaatii Daawud Ibsaa nuti dhufanii ijoollee si maal isin ijoollee eessaati? Ijoollee Wallaggaatti naan lakkinu Jimmaa jenneen.
eenyu barbaadu ijoollee ispoortii hojjettu mana ofiitti fudhachuudha. Maaliif mana afurtu jira, addaraasha afurtu jira. Dagafaanii Red House kan jedhamu keessa jira. Nu fudhatee mana isaatti nu kunuunfaa. Maal dhagni keenya dhagna ispoortii fakkaatan naasu. Inni adeemnus inni maal taanus. Egaa abbaa milkii mucaa aadaa kootii kana mucaa biraatu fudhatee deema. Jimmatti kan isa deemu. Kan dagafaan afaan Oromootiin na qabatee fuudhee mana ofiitti na galchee egaa lafa na barsiisee hedduu na gargaara beektaa. Asii achi keessaa kaawwiyaa maabarii kan jedhamutu jirti kan ijoolleen Oromoo wal gargaarannu. Kaawwiyaa maabarii kana ijoollee itti dalatanii lamatu jira ture. Jennaan naqee kaawwiyaa tokko bitee guruuppii biraa tokko immoo tolfannee egaa gibbii keessa argitee ijoollee walitti qabaan akkasiin jalqabame. Egaa booddee argitee bakkeettis dhaqnee vooliboolii taphaannaa, fuutboolii taphannaa, ijoolleen Oromoo afaanuma Oromootiin haasofnaa mana keessa bakkeetti gibbii keessatti mul'achuu jalqabne. Egaa waggaa lammaffaatti ijoolleen booda keenya immoo dhufanu ijoollee abbootiin jaraa akaakayyootiin jara anyu maccaaftuu namaa warra dhaabee keessa kan jiran ijoollee bubullaahatu jiru. Jaraa wal qabannee fiizikaa gibbii keessa akka gaarii wajjin jiraataa baanee booda daawwiin haa ta'u maal haa ta'u ijoollee walitti qabanii nama akka maabaraa wayii dhaabuu barbaadan biyyeen jiru. Yeroo kanaan jimmatti deebi'een ture tokko naqamnaan innaan deebi'u sifillee sittuu nama walitti qabaa maal naan jedhe. Amma kan lamaan tokko walitti qabee kitaaba wayii tokkoon qaba. Islaamni Itoophiyaa kan jedhamu taarikii Oromoo Walloo kana taarikii durii kana qaba. Isa waa tokko haasa'ee sirraa ka'ee waa tokko haasa'ee amma maaltu dhufa sitti fakkaata iskuul pirifeektii keessa ala nama filanu maqaan koo question mark. Oromoo ijoollee Oromoo isa fakkaasaa jira maaltu akkas godhaa jira jedhanii maqaa koo question mark irra kaa'anii booda mucaa aadaa kootii kana waamanii isa head boy godhanii waa'ee kan koo gaafatan lakkiin bisee oolannaa wajjin jira waan akkasii lakkiin jiru. Waan dhagee karaa malee oduun kun lakkii miti jedhee achiin na dhiisanii booda waggaa lamaan booddee ijoollee keenya affanuu jalqabanii isa silaa waa hedduu qopheessanu eenyu godhanii dhalaatuma nuun taane ani gaa baheera alas. Ijoolleen rabshaa uumanii mana tamaarii iskuulaa ari'atamanii ani sana fireeshmaaniin jira. Kana gaa haayiskuulii akkasitti fidnee dabarfannee amma waa hedduu yaadannaa ijoollee hedduu yaadadha gisee sanis. Yeroo yuunivarsiitii gallusi ani afaan Oromoo koo iyyaasuu hin dhiisu. Utuu torbaniin gahin ijoollee meeqa argitee as bahanii afaan Oromoo ijjiinee wajjin haasofnu kajara Dooktor Mararaa kana itti tokko nu wajjin ture abboomaa mituquutu ture ijoollee hedduutu turan argitee egaa walitti dhufnee booda abboomaan walitti ijoollee garii tokko qabatee ijoollee mucaa tokko Hararii mucaa kan biraa tokko Booranaa tokko Amboo Anjimmaa ijoolleen tokko Wallaggaa heddeeddeedhaa kunanne istadii sarkilii dhaabbanne maarkizimii haxan ta'uudha. Achirratti makiinaa tokko fudhannee heddeeddeetti argitee karaa Jimmaattis bannee maal taane ani gaa ala rabshaan Addis Ababaa keessaa Jimmatti galee maarkizimii waxannaan waa biraatii miti. Maarkizimii keessa waa'ee naashinaal question haala sabaa kana the right of nation to self-determination kanuma propagate goona. Jimma keessatti hamaadha waa'ee Oromoo haasa'u. Namti si jalaan dhaga'u. Beeksisumti kee hin barbaadu kana dhaga'u. Galee akkasuma mirga Oromoo akkamitti eegsifnaa. Egaa achiin argitee agootiin kun sunnaa dhufu. Ana silaa baddeessaan deeman ture zamachaadha. Dhufanii achi keessaa na hambisanii akka jedhedheedootiin argan hin beeku. Achitti sigaa girrii namuu keessa baanee booda achi na baasanii zamachaa mamaraa ji'a lama hidhanii sigaanii Addis Ababaatti na erganii
Maqaleetti na erganii maqalee andidee. Maal kun hundinuu biyya hunda hayyee. Naan maqalee achitti na erganu dabdaabee natti kennaan maqaleen deemu. Naan achi dhufu zamachaa halaafiin kan Jimmaa achitti na argee maal hojjechuu dhuftee naan jedha. Lakkii hin deemini. Deebi'aansi erga. Jimmaan deebii namni rakkoo. Eenyutu na erge? Kottaa baxbaachii akka keetii biransee keessaa. Ijoolleen sunis argitee ijoolleen qottaa turan geeraa turan. Geeraadhaa jarris ijoolleen rakkisanii astiraadariin kun ijoollee kana dadhabnaan fidanii qottaatti kaampii galchanii ijoolleen kun gadi baanu waan hin taanu hidhaadha. Jiraa wajjin hidhaadhuma turre. Zamachaa nu affeera jedha. Akkas ture egaa. Kana egaa iskuulaa taarikiin isa iskuulaa kana. Ayyee barakaa argadhaa jaalabbaa biyya baga jiraattanii nu gammachiistanii. Sila naa dubbattanu xiqqoo naa Jimmaatti deebinu namni waan Oromoo kana badaa hin dhagahu jettan maal sodaadha moo galuufii didee moo amantiidha moo maal sababni isaa? Waa hedduutu jira. Tokko namni Jimmaa kun makaadha beeki. Biqilee? Nusi wal makaa jirra. Ijoolleen Amaaraas ijoolleen kan oolmaa keessa jira. Huu beekuu hin dandeessu. Biqilee kanaannaa riizarveeshiniitu jira. Karaa biraatiin immoo waa'een Haile Sillaasee kuni innuma ijoollummaadhaa qabnee daccibaashii mana jalaa keessa dhaabbatee nama eegaa jedhama argite mana kee jala. Sigalee waan ati haasuuf taariin Haile Sillaaseen dhagahamaa jedhame odeeffama. Kanatu jira. Kanaannaa waa'ee Oromoo fe'annaa haasofnu nama hedduutu girri keessa gala. Amannaa Zamachaa dedoo jirru gabbaanee argitee uumaa waa'ee lafaa haasofnaa lafa qoonnaa maabara dhaabnaa utuu mangisiin hin awwajiin. Ijoolluma Zamachaa wajjin ture keessa kana shakkantu jiru. Abbaan isaa lafa qabaa, abbaa lafa isaa dhiisee maaliif lafa awwajaa, maaliif gabaree kakaasa jedhanii haasa'u. Midhaan qe'ee tokko gurbaa tokko jedhee adeemaa gurbaan kun ijoollee iluu baaborii afaan Oromoo dubbataa. Namni wayii na gaafate abbaan kee lafa qabu, birrii kee lafa qabaa, ati maaliif lafa qooddaa jennaan lakkii jirri keenya lafa gurguranii hiranii fixanii. Namni lafa qabu abseenti laand boordii. Militaroota jeeraalota maaliiti kan Jimmaa lafa qabu. Raasmasiitu qaba. Siin keenya xinnoodha jedhee naasise. Jennaan waa'ee lafaa kana waa'ee biraatti toroggomanii Zamachaadhuma keessaa rakkoo qabna ture. Booda gaafa lafti awwajamu namichi mareechizootaarraa dhufee awaajii kana hidhuu nama naa toroggomuun barbaadaa jennaan ijoollee dhana kennan. Jennaan makiinarra dhaabbannee gabaa sheekii keessatti awaajii baafa. Awaajii keessatti waanan haasa'an yaadadhu namni hin maraate beektaa. Hima maraate ija malee waa tokko dhaga'uun dadhaba. Booda ta'anii waan haasa'ee akkas jedhanii namichaanis waan ati jette dhiisee waa biraa himee kan waan dubbii ta'uu danda'u ani yaadadhu. Booda achii ka'anii dubbiin jabaatee dubbiin itti barbaadanii gara waa hamaa fidnatti yaadanii dubbii hamaa keessa ture achi dhiiseetan dhokadhee guyyaa lamaan tokko booda Jimmaan dhaqee booda naan Zamachaatti deebi'u sila already tiizaaziin jira achi wotaadara poolisii erganii China fuudhanii Zamachaa mamaraa keessatti ni hitan. Ji'a lamaan keessatti hidhame. Egaa rabshaa cimaatu jira.
waa harii hiriyaan keetis maal keetis argitee hin sodaata inni kaan dhinamee keetii badaa jabaadha Jimma keessa. Ati si qaqqabdeen beektaa maal? Barakaa argadhaa. Kan biraa bara sana akka malee amma ani isuma dhugaa yeroo ammaa abiyootii jedhamu sana manuma barnootaa mi'aaziyaa sabaatti elementariin tokko jirti achiin jira. Naan argaa isa namni hiriira ba'ee salfii ba'anii tamaam hundummaa achiin gaafa jedhamu fa'aa. Yaa tole. Sanaan dhagaa ammoo politikaalii akka malee chaarjir ture haabbaan hin turte warri ma'isoon hin turane akkam ture akkamitti yaadattu isin bara sana. Simma kuni ho'aa ture argitee ijoolluma keenya ijoollee mantiinaa kanatu simanii waa'ee maarkizimii kanaa xanna'uu hin ho'aa ture. Karaa biraatiin immoo mahabara tokkotu jira argitee kan Haile Sillaaseen dhaabe. Mahabara kana kan liidii godhu Afoorq Habtewald obboleessa Akililuu Habtewalditu dhuga. Hawaasa kanaa tireening seenterii qabu. Egaa ijoollee waxxaatii kana fuudhanii achi geessanii bireen wooshii godhanii fidu. Amma ijoolleen guruuppiin kun guruuppii bosaa jedhamu. Guruuppii bosaatii fi guruuppii mantiinaa lamaan konfliktii cimaatu ture. Mantiinaan kun maarkizimii xanna'aa abiyootanyaadha. Bosaan kun immoo argitee firoo Haile Sillaaseedha. Hedduu jaraa Guraagee Ortodoksii kanaa fi Amaarata. Jarri mantiinaa kun ijoollee keenya. Girrigirii kana turee iskuula keessa rakkoon dhufe beektaa? Rakkoon dhufee jennaan ijoolleen natti himani. Alas yuunivarsiitiin jira. Waggaa tokkoffaa moo waggaa lammaffaa. Amma ijoollee an beekutu jira yuunivarsiitii mahabara tamaarii keessa kan harka qaban. Alas yuunivarsiitii maabarii yuunivarsiitii Oskaa ture. Kan dargiraawundi jira. Jalatti himnaan jarri dabdaabee katabanii kooppii 5 maatama itti godhanii natti kennan. Geessan ijoollee mantiinaatti kennan. Namni nu dhamanu atumti bahee dabbabii naan jedhanis fuudhatti. Maaziyaatti dhaqee ijoollee wal geesse. Dhaqee tan xaaxessa qaba. Dhaqee xaaxesseen kooppii tokko maaziyaatti laxxafnee kooppii tokko ijoolleedhaa kennee saafu. An Addis Ababaatti deebi'e. Dubbii cimaan egaa alas natti gahe. Maabarattiin jara adahaarii sanaa natti ka'anii ijoorma dubbiina kun argitee dubbii leetarii sanaati. Booda maal ta'e beektaati? Sababa leetarii sanaa du'anitti faradanii በአዲስ አበባና በጅማ መካከል እየተመላለሰ ያወናብዳል jedhanii የዝሊስቲክ ስነካል ደብዳቤ መሰረ ቆፋል ወደ ደርጊን በደ እርጊ ወያኔን ዱፈይ ሳጥኒ tokko ፍርድ ቤት ይጅረቱ yeroo sana astiraadarii ture kifla hagar astiraadarii ture biildiingiin sun ወደ ፍርድ ቤት fudhatee banneen naalaallu maqaa nama du'a kan ku argitee abbaa biyya abbaa ijoollee ወንድምልጅ ሆኖ በአዲስ አበባና በጅማ መካከል የተዘዋወረ የአቦላ ብዛት ሌተርት ደብዳቤት ይዘው ነበር። Egaa girri kana ka'aa amma ijoolleen sun gab jette amma. Ana jettu amma ijoolleen kun upper hand argatanii isa ammati jettutti darbe alas biyya hin jiru. Isa kan Tsahaayuu kabbabanii Tsahaayuu aryatanii isa kanaan keessa achin turre. Egaa Jimma isaanas ho'aa ta'ee maarkizimiin kun bareechee bal'atee booda Ihaapaan kun cimanii dimookiraasiyaan kun bal'atee nuga hojii keenya dhiifne waa'ee naashinaal kweeshinii maarkizimii kana argitee Ihaapaan dhaabuu bi'eezoon dhaabuu keenya hojii kennuun naashinaal kweeshinii waa'ee sabboonummaa mirga murteeffannaa kana kan nu himaa baane. Egaa kun immoo badaa hojii hojjete.
ija ol nu qabachiise maarkizimiin kun dhufuun Oromoodhumaa fi karaa bane beektaa. Waa'ee Oromummaatu hin ta'in waa'ee sabummaati. Oromoonis mirga qabaa ofiin of bulchuu afaansaa bal'ifachuu afaansaa haasa'uu afaansaatiin hojii hojjechuu mirga qabaa kan jedhu ijoollee hunda keessatti argite Oromoo qofa hin ta'in kan biraas akka jiru fudhatan gochuun egaa waa guddaa ture giseessan. Kanagaa cimsine irratti hojjenne. Ayyee barakaa argadhaa jaalabbaa biyyaa baga jiraattan ammas irra deebiin baga jiraattan nu gammachiistan. Egaa inni keessaa'uu Marxism keessaa'uu national question kanarratti yuunivarsiitii keessatti mataa mataasiin nu himtanii ammoo bifa jaarmiyaa qaba ture moo political organization. Argitee wal keessa ture argitee amma yeroon ana jiru sana ijoollee dhedhee lamatti qoodamanii tokko the right of nation to self-determination warra sappoortii godhu. Digalee jara akka waan hin kan jara akka buhee abdoo kan digalee jara akka mallas taklee kan argitee warra Tigrootaa kan warra Shaabiyaa kan digalee warri kuni the right of nation to self-determination accept godhanii kan nu godhu argitee. Yeroo yuunivarsiitiin dhaabbatus amma Geetaachoo Bagaashoo yeroo student union irratti hedii ta'u abboomaan sekireetarii ture. Kana kan godhu Muhee Abdooti. Muhee Abdoo very strong. Muhee Abdoo kun nama OLF keessaa dhaabe keessaa tokko. Yeroo nu hidhamnu wajjin hidhamne booda isaa nu keessaa ajjeesanii waggaa 8 nu hidhannu gadhiisan. Egaa isatu wal keessa jira sarkileen kun. National question the right of nation to self-determination fudhatamoo fudhattu. Warreen fudhannu jedhu si strong jedha. Warra fudhatu moo cimaa argite. Wal keessa jira. Booda argitee organization ol dhufu. Tole sequencii isa waliin dhahemoo hin dhoofne hin beeku. Egaa zamachaan kun achi fixxanii deebitanii ammas yuunivarsiitii itti fuftan. Ayyee. Zamachaa kana ala finnee utuu fixin gallakkifne. Ijoolleen abbaan kunis ijoollee doobleetti godhanii isaa galaa jennaan ijoolleen adiin galtee nus gallee jimmaan teenyee asii kaanee beektaa bareedsootaa nama 12 barbaanne annaan dhaqnee fattanamne beektaa. Fattanamnee innaa baasuma argitee maqaa keenya hankoo Yaabbaa Jabal jalqabaa Sikee Hussein Adam jira. Isiin abbaa jiru jira maaltu jira. Maarkoo asitti fakkaata ijoollee Oromoo fuudhanii eenyutti erganii maajii. Ana miizan tafarii dhaqinaan jedhan. Isiin abbaa jiru eenyu deemu maajii. Hussein Adamis maajii deemu. Hussein abbaa warrii beeknami tokko. Nan beeka. Sheekh Ahmad abbaa warrii. Nan beeka. Sigalee akkas goonaan aannan diide. Baadhi Nasarootii Jimmaa waradaa keessa waradaa 4 nama hin qabne. Biyyan afaan beeku, nama biyya beeku, Jimmaa waradaa keessa kan bahu, achi namatti beekannoo ayinat pirookeetii dhiisee adeemee booda jara kanatti rakkoo hedduu dhufee eddee jarri na argan eddee shiftaan jiru wotaraashaamu maal kan jedhamu shiftaa hamaatu turan achi keessa argina. Hojii hojjechuu hin dandeessu si ajjeesu. Sikeen hafee yuunivarsiitii deebi'ee yuunivarsiitii fixee kaanee utuu yuunivarsiitii fixeen dhufan immoo amma gara qabanii EPRPdhaan. Eenyuutiin hojjettaa maalii keessa hin jiru. EPRPdhaan waliif gallu keessaan keessatti ergi awaajii lafaatii EPRP'n awaajii lafaa taqaawwamu awaajii lafaa uummata keenyatti fayyada deggafna. Amma argitee asii ka'ee
utuun achi jiru kafteenyaa haammistii keessanii na fidanii amma mulunee kan jedhamu Wungeet keessatti argitee na beeka. Kaarpentarii halaafii ture. Kamambariin waa biyyootti baqaa ture. Kennaa dhufu abaluun fa'ee beektaa abaluun fa'ee beektaa nama ani hin beekne jara gurguddaa. Naa booda seentiraal komitee membarii wayii tokko taa'aa jedhanii booda eessatti dhaqanii gaafatanii namicha kana biyya abbaa jabal beektaa naannan beekaa. PRPdha noo ni OLF. Jedhee jalatti himnaan as bahanii abaluun tokkobii nama shakkaan ijoollee caat keessa turan. Ijoollee nama sadi irratti fokkasii godhanii abaluun tokkobii maal ta'e jedhanii geessanii jaras wanta hin beeku hin jiru. Utuu wal argee ijoollee kana waggaa 4 waggaa 5 isaanis wal arginee hin beeknu jaraa hojii. Kaftalee na buusanii ji'a 5 achitti na hidhanii kennaa achii baanu bakka ijoollee semestirii tokko miisii godheera. Loos guddiiniin kun nama gaarii wayitii dhaqeetti himnaan asiif achi dhahee ijoolluma wajjin jalqabe wajjin nu ficcisiise. Hojii hedduutu ture. Sirchi kana termi peepparii katabu waa hedduu koorsii 5 koorsii 4. Ijoollee keenya irra dabalee fudhataa ture. Egaa hurgufamaan ture. Egaa isaan booddee argitee amma walleeffi warri achi keessa istiraakcharii jiran kuni dubbiin hamaan itti dhufnaan baqatanii deeman. Amma lafti duwwaa taanaan ammoo ol waamtee istiraakcharii kan deebifnee ijaarraa jennee waa tokko ergi jalqabnee booddee hidhaan kun dhufe. Inni immoo daganaa waggaa 8 maal mana hidhaa keessa turre. Jika baheetan hojii barbaacha iddee 3-4 dhaqee gaafannaan waraqata yoo dargii biraaf iddee yookiin tiraa fudde balee si qaxaruu dandeenya. Xiqqaa faqaadhaa fadhee jimmaan naqe. Kanuma egaa booda ji'a waggaa 3-4 hojjette booda immoo tiraanzishin gavarmentii kana kottuu achi keessa galii hojjettu jennaan immoo achi dhufe. Kana Ayyee barakaa argadhaa baga jiraattan jaalabbaa biyyaa mee gabaabsitan jechuun waan gaarii ta'eef dhaga'uuf osoo hin taane rakkoodhuma sana beekuun waan tokko mana hidhaa sana akkam ture manni hidhaa sun rakkoonsaa maaltu si mudate? Manni hidhaa kuni ergi karchallee galle wanti nu mudate balaayyuu miti. Karchalleen kuni iskuula qaba. Academic school strong qaba. Indagana vocational kamuyaa qaba. Asii kee masara timirtii qaba. Amma masara timirtii kana ijoollee Oromoo Shawaa kana waxxaatii kanatu dhufanii ji'a 6 keessa katabuuf nabbabuu baranii kifli 3 galu. Yoo waggaa 3 hidhamanii ijoolleen kun kifli 6 fixanii bahu beektaa. Achirratti argitee kanarratti alaafii ta'e hojjedheera. Egaa ijoollee kan afaan Oromootiin isin barsiifna. Qubee ta'uu dhiisee eenyu ta'e malee, gi'izii ta'e malee, gi'izii kanaan ijoollee barsiifne afaan Oromootiin barsiifna. Afaan Ingilizii baratu gaafa ji'a 6 kifli 3 galu. Kan biraa immoo muyaa timirtiitu jira. Akkaawuntingii qaba. Akkaawuntingii kennu kun biizinasii iskuulii isaa koomeershaal iskuuliidhaan wal qixxeedha. Sigalee achi keessa isas tamaaraan bahee barsiisaan immoo nan bahee argitee koomeershaaloo barsiisaan ture jetti. Ilma tamaaraa dhaqxee haala sa'aatiin kee iskiriiptoo kee lafa keessee chookii kee fudhattee bilaakooree dhaabbattee interesting experience. Waallee xiqqoollee taatu isinii kaffalu moo hin jirtu sinuma? Hin jiru. Hundinuu tola. Daganaa high schooliitu jira argitee. High schooliis kiflii 10 histiriidhaa fi Ingilizeenyaa barsiisaan ture. Egaa hin barsiiftaa, hin barattaa, very busy life. Egaa asii fachi deemtaa, namaa wal argitaa, buna bitattee dhugdaa, iddoo hundatti bunni kun nagadamaa. Kilabii kwaasiitu jira immoo. Kilabii shamu maaltu jira?
achitti buna gurguruu, nyaata hojjetanii gurguruu yoo farankaa qabaatte dhaqxee jara biraa nyaattaa, buna kee achi dhugdaa. Egaa entertain of God. Waa biraa wanti guddaan nu hojjenne mucaa tokkotu jira kan na dura ture. Waa'ee haappaatiin qabamee mana hidhaa ture. Loo iskuulii wajjin ture. Bareechee nama wal beeknu. Maal godha sitti fakkaata mucaan kun? Arkiteessi agarsiisaa kan naannoo Shawaa kuni ijoollumatu gabaa dhaqanii guruuppiidhaan wal dhaqanii waa dhuganii ulee kanaan wal qorataa wal rukutaa deemu. Akka aadaati. Meedhaa rukuttaa si qorattaa nama asii nama 15 achi nama 15. Yedduu kana keessa yoo namni miidhame gama tokko keessaa yoo du'e gama isa sana nama 15 qabanii hidhaatti galchanii ilmee likkitti fudhatu. Hedduu si agarsiisa. Egaa ijoollee meeqa tokko isaati mucaan kun argitee loo iskuulii na dura fixee egaa baay'ee jaraa kana irra taa'ee funaanee ijoollee meeqa heeskisa. Booda dawaamee qottuu na gargaari natti jabaateera. Qottuu na gargaari. Jaraa wajjin hojjannaan isaa wajjin nama meeqa argitee nama meeqa fayyannee. Booda utuma kana hojjannee tolumattuu jara gargaarru booda warri eenyudhaan horii kana saamanii dhufanii galuu jalqaban alan. Kana baay'ee qabaa. Egaa waa tokko tokkos argachuu jalqabne waan saamee kana. Egaa booda kana nama kana buna nutu bitaa. Mana hidhaa kana hamaa miti akka deemaa akka laawwitii miti. Bitee jara akka Haayiluu Daaragee kana jara akka Walde Yohaannisiin yeroo gootu dhagaheera. Kan jaraa hamaadha. Inni kuni namaanis arginaa al tokko tokko waa'ee mana tamaariitiinis gad baanaa. Egaa waa tokko tokko inuma jira baroo ture hammas hamaan ture karchallee. Matsaafni kunis hin galaa. Matsaafni kunis hin galaa. Badaa mooraaliin keenya hin tuqamne mana hidhaa keessa. Namni waa wayii keessaa cabsee eenyu Daawud kun faanee gaafa baqatanu akkam isinirra balaan gaheera. Natti hin galle argitee gaafa sana wajjin hin turre. Gaafa sana utuu natti mani bakkeetti wal argineerra Daawudii wajjin. Gaafa sana utuu natti mani mattaawaqee asinan qaban ture. Sila asumaan jaraa wajjin adeemeeran ture natti himi. Galgalan dhagee argitee hin galle jechuudha. Jarattiin dhokattee nama deemte qofaasi. Dhokattee deemte argitee. Bakkeetti wal argineerra gaafas. Markaatootti wal argineerra. Ijoolleen karaa Jimmaa hidhaa warri waliin turtan kan yaadattan hin jiraa? Isin biras haa ta'u makkalaawwis haa ta'u. Mahammad Xeejibtu jira. Jamaal Abbaa Foggiitu jira. Isee dheeraa isaa wajjin hin turre. Jamaalii kiflii 7 jalqabnee walumarraan layyaamne beeki. Amma mana hidhaatti jedhaa? Amma mana hidhaatti. Rabbiraa mataa godhuufi. Isuma dhugumaa isuma dheengadda sanii du'u kana. Silkiis waliif dawwallaa. Farankaas na ergaa fi walitti jira Jamaaliin. Gaafa nu baanu argitee ani gaa eenyu election commissionii keessan ture paarlamaa keessa gara embasii kanaa waliin beeku argitee kan Ingiliziitiinis kan Ameerikaaniitiinis gara first secretariidhaan waliin beeku. Mahammad Xayyibiin hin deemnaa Jamaaliin fuudhee Ameerikaa embasii dhaqee viizaa siifa rukkuchiisaa naa wajjin bahii jennaan didu jenna. Mahammad Xayyibis hin deemne na asansiisa gizee hedduu. Mucaa tokko amma fira keenyaa tokko raajii naa kennee makiinaadhaan dhageessee paaspoortii kiisiidhaa qabaachuu mana rukkuchiiseef rukutaa fe'enna. Walitti jirra argitee Mahammad Xayyibis Jamaalis walumatti turre. Amma gaafa biyyaa baanu. Hayyee silaa waan ganama barreeffamte irraa namni hafu hin jiru ta'e. Oomaa miti. Xiqqoo moomee Mallas kun Wingeetii waliin turtanii Mallas Zeenaawwii. Mallas Zeenaawwii wajjin turre argitee
Tole. wajjin turree Red House wajjin turre. Ayyee. Inni xinnoon irratti xinnoodha. Waggaa tokko caaluu lafuudha. Wal bukkee ciifne. Ayyee. Amma ijoollee kee warra Tigiroota kana hin jaallatan. Angiroon qabu Tigireessaan angiroon qabu. Jaraa walitti aanaa. Bareechinee wal beekna. Waggaa 4 wal bukkee ciifne maal taateeti. Okay. Gaafa dhufnus gaafa paarlamaa dhufnus ka'ee na cabbate taa'icharra. Ayyee sana booddee isin gaafadha. Isin mana innaa waggaa arfan sun maalirraa hubattan akka namaatti sarraa? Poolitikaa kana booda jalqaba alas poolitikamaa kana hin qabu. Hedduu illee kan nyaadha. Jal'aadha badaa. Xinnoo si'atitti buunaan sharriidhas. Xiiqii kana jaallata beektaa? Amma ergiin booda kan namoonni paarlamaatti isa argu waa hedduu geeddaramee nama biraa ta'ee dhufe. Laati waatti buutes hin dallanu hin dabarfata. Na dinqana malleessi. Inni immoo argitee inni immoo na dinqifata. Sau እንደዚህ ተለውጦ አላየሁም jedha beektaa? Lamaan keessanuu ekspiriyaansii garaagaraa keessa darbitan. That's funny. Egaa sabboonummaa qabu argitee jarri Tigiree kun argitee silas keenyatti faca'aadha malee jarri wajjin bahuu, wajjin galuu bareechanii walitti jiru. Keenya haaraan kan argitee afaan Oromoo kana haasa'uu kun walitti dhufne maal taane sabboonummaan kun dhufe malee keenya faca'aadha. Jarri sooliididha. Tole egaa isii paarlaamaa kana immoo maalirraa yaadattane? Yeroon isaas gabaabaadha ammoo haayili eenyu ture? Namni hundinuu gamaa gamana biizii ture. Akkam ture ji'a 11 paarlaamaan sun? Egaa paarlaamaa kana hanko assaayimentii waan naan paarlaamaa keessa waan jedhamu hojjechuudha. Akkam baane as. Maaliif qanii tokkoyyii waahii chaartarii Addis Ababaa haasofne isa murteessinee kaane ala minitiin isaa dhufu qaala gubaa'een Dirreedawaan indihu kan jedhu keessa buusanii namni hin argine. Jaraa harka baasuu kootan harka baasee kun irratti sin haasofne ajendaa keessa sin jiru karaa malee kaa'ame amma kaasaa gara biraa sun takkasee akka hin deebine haasa'e. Achuma qabanii achi kunoo kana qara'ii minitii qara'ii ajendaa fooloo godhii achi keessaan bahiinii jennaan kan paarlamoo keessan ta'a al tokko fa'ii firri keenya tokko beektaa abbaa maccaa dedoo abbaa maccaa abbaa waajii isaan darbanaan dhaqee hadha dhaqee boromta akka deebitee dhufu. Achi keessa argitee achi keessa akka hin dhabamu barbaadan achumaan jira gawaa biraa hin hojjennu. Asis bahee nama biraattiinis hin taane qisqasaas bahee nama kakaasuu dhaqnee waan argite haasoftee akka rileeshinii kee namicha kanaa wajjin hin balleessinee leencunaan jennaan an achuma keessan taa'atu. Egaa waa hedduu ture argite achi keessa ammannaa chaartariidhuma sana. Chaartarii sana 7 waan irratti walta karaakkaru. Chaartarii sana kan taqaawwanu jiru, kan hin ashaqne jiru, nuyi kan fuuldura bahee argite warra OLF dhaqne kanatti hedduu takaraakkarre mallas immoo hedduu nu gargaara beekti. Utuu jarri isaa wajjin jiru jarri TPLF hamma isaa gahan natti hin fakkaatu hoozii Oromoo kana fudhachuudha. Badaa nu gargaara. Magaafa qubeen kun fayyadaan dhufu kana uummata Oromoo toossana malee paarlamaa kanaan Oromoon beektu afaan keenyaa ta'a jennaan nu wanti nu gochuu dandeenya. Jennaan asiin tokko ka'ee Liqambar Oromoo referendamii gochisiifnaa jennaan inni yeroo jiraate. Oromoodhaan kunuunsanu wanti cufe fayyadu. Wanti akkasii jira gaasiidha. Qubee kanarratti yaa'ii guddaatu dhufu. Kan isaa kireeditii nan kenna karaa tokko. Karaa biraatiin immoo jirru kun sabboonaati giraan. Waa hunda waliin malee ormata biraa hin fudhatan. Kanaan jara kanas
hedduu question markii kaa'uu qabda. Iskuulumaa qabne hedduu walitti jiru wal malee nama biraa ga'uu qaban. Kana argitee waa hedduutu jira. Gaafa kililiin Oromiyaa dhaabbatu komiteen dhaabbatee komiteen kun akkamitti hojjetu jedhamee kirikiriin dhufu. Booda maadatti walii gales fakkaata. Gizee dargii ብሔረሰብ ኢንስቲትዩት kan jedhamu tokko ijaaramee ture. Dhaqanii nama hundatti waraqata kennanii eenyu ati jedhanii gaafatanii inni Oromoodha jedhe. Oromoo biti akkana jedhe kaa'anii waradaadhaan godhan. Amma maaltu murteeffame? Waradaan 50+1 yoo Oromoo ta'e Oromoota sadii. 50+1 yoo Sumaalee ta'e Sumaaleetta dhaqu jedhamee kaa'ame. Isaan booddee kana ala kaa'amee ka'e jaarsoliin biyya walitti dhufanii geebboo jaraa kana tira jaraa kanaa qoodanii akka adeemsisan kan jedhutu jiru. Achi tokko isa kana kan biraa immoo mirga kililiin kun qabu. Oromoo mirga maal qaba? Ikoonomiitti hammam adeemsisuu danda'a? Karaa barumsaatiin maal hojjechuu danda'a? Karaa firdi beetiitiin maal hojjechuu danda'a? Karaa seeraatiin kanatu kan kaa'ame jedhu. Achittis mugguutii cimaatu ture. Maaliif federaalizimii kana kan akseeptiin gonutu jiru achi keessa kan fudhan. Heddummoo argitee kan firdi beetii daanyaa kan turan ammaakaarii wali ture. Warra ciccimaatu jira wajjin mugguutii cimaa keessa ture. Iizilii waan dhufee miti. Funyaan quba ol keenyee wanti kun harii dhufe. Gaafa maappiin sun hojjetamee dhufu nama Baaleen akka jiru Oromoo ta'e maaliifi Baaleen kun waradaansaa Haayilaandii dhaqabee hamma Loolaandii deema. Majooritiin kan jiru Haayilaandii kanarra jira. Haayilaandii kun Oromoodha. Kanaan 50+1 Oromoo gatii ta'ennaan kan Sumaalee kana hunda walitti dabaleenyaa Oromoo dhufu bakka xaqlaallaa Itoophiyaa dhumti Oromoodha jedhan. Hinnahan. Paarlamaanis hinnahee nus hinnaane kanan beeknu. Oromoon hammas ta'uu hin beeknu ture. Maappiin dur kan kaa'ame jira. Dhimmitiidhumaan kaa'ame malee inni kun isa caalee si sodaachisa. Malasis kiuu jedhee garagaleennaan laalu namni hinnahee beektaa. Warra akkasumaan kaa'amee warra jaarsoliin hojjetamee dhibboon kun maal ta'ee akkasiin bahe. Hedduu intarteenii goone beektaa. Sakseessii guddaatu jira. Oromoon Oromiyaa kan jedhamu maappiin isaa kaa'amee heggiin isaa bahee sigada akkuma biyya tokkotti kaa'ame sigada edukeeshiniin kun argitee waa guddaa ture. Dhiifama haasaas hin tofaanii qaba. Waa'ee maappii kana akkam ture piroosesiin isaa maappiidhuma sana fudhachiisuu irratti maappii riijinii kana. Maappii riijinii kana dura. ብሔረሰብ ኢንስቲትዩት kan jedhamu kan dargiin dhaabetu jira. Argitee beekaa nama hedduutu keessa ture argitee Oromoonis namni beekaan namni abaluun hojjennu namni doktoreetii qabu nama gurguddaatu keessa ture. Sigalee nama ati abaluu ati jettutu keessa ture. Waa tokko daban qabu. Sigalee amma argitee waa tokko maal ta'a asitti fakkaata. Soddoo nama nu Goraageetti beeku. Goraagee soddootti maqaan jara maqaa Oromooti nu Goraageetti jara beeku. Jarris nu Goraagee miti Oromoodhaan jennu. Amma maappiin annaa ka'u soddoo argitee Oromootti fidanii gadi jedhu. Goraagota lamatu jiru ripireezentaatiiviin jiru. Ka'anii kurreen bu'u. Kurreen bu'ee akkamii karaa malee hojjetamee maali ta'ee jedhama. Booda istadiin ብሔረሰብ ኢንስቲትዩት dhufu jennaan achi keessatti 70% nu Oromoodhaa jedhaniiti mazaggabaman. Miti likkii miti akkamitti daganaa hojjetama. Jara kana maal dabsan jechuudhaan daganaa muggutii cimaadhaan booddee afaan qabatanii eenyutti deebi'e. Booda maal taasisu fakkaata. Ofii jaraatti Soddoo Bihiraawii Manaamin Niqinnaaqee jennee ofii dhaabbatanii amma maali
kana hojjetu kan dhaabe innis fakkaata pirezidentii Oromiyaa kan ta'an Girmaa Walda Goorgis isaantu liqaman barii jiraa ture dhufanii OLFNis nu gargaaraa jedhanii OPDO biras dhaqanii nu gargaaraa jedhanii OPDOnis gargaarteeni Oromiyaa keessatti cimsanii eenyu godhan jaarsi kun argitee nama eksperiyansii dheeraa qabu poolis ofiisarii turanii eegalaa paarlaamaa turanii achis ta'anii asis ta'anii dhufanii pirezidentii isaanii gaafatan egaa. Naggaadee cimaas turanii jiranii. Cimaadha isaa. Mootummaa keessa. Akkasii egaa argitee gisee sana keessa kan nu taqaawwamanus jiru kan nu dadhabanus jiru yeroo Ihaadig keessaa namni nu sifafanne hedduutu jiru. Mallas garuu saayinsii nuu kennaa ispeeshaalii ana rakkaabnaan atoo biyyaa jedha. Egaa barooma dabarsine achi keessas amma qubeen kun hojjetamuu timirti ministeerii fudhachuu kanaa waa hedduu nu fayyada beektaa ministeerii fudhachuu. Akkamiin qooddattan eenyu kana kaabineetii kana piroosesiin isaa akkam ture? Ani egaa piroosesii sanaan dhaga'e malee an keessan jiru. Yeroo kun hundee ta'amu jara siineerii keenya tokko hojjete kan. Siineerii keenya hojjete abbaa biyyaatu keessa jira alas. Booda maal ta'ee wayyaaneen waan fudhatanii difeensii fudhatanii inteleejensii fudhatanii guddaa ministeerii fudhatanii kana achi kan barbaadan 4 fudhadhaa jedhan. 4 keessaa Irshaa ministeerii kan qonnaa, kan nagadaa, kan beeksisaa fi kan kaalcharii jedhan. Booda kennaa kaalcharii kana nu haasofnu nama tokko wajjin haasofna kaalcharii maal godha? Kaalcharii waa tokko hin fayyadu edukeeshinii fudhachuu barbaada. Sennaa maalinaa qubee barsiisutti adeemarraa walitti jechuun barsiisaarraa achumaan namni sun dhaqee jara alaqaa keenyatti himee achumaa fudhatanii asumaan ibsaa irra kaa'anii ibsaan egaa waan hojjetu. Hararii walitti fidee, Wallaggaa walitti fidee, teekstii afaan Oromoo tolfamee, elementary iskuulatti hiramee isaan OPDO'n qaxxalte. Hojii guddaadha inni sun. Hojii guddaadha bara. Gara boodaatti akkami amma warri gariin warri paarlaamaa turan nama lamaan tokko amma dura personaalii waliin haasee akka gaariitti coordination qabaataan turreefaa akka dhaabaatti jechuudha. Warri paarlaamaa turree fi dhaaba fakkaatu dhugaadhaan. Dhugaadhaan. Inni dhugaadha. Maaliif warri paarlaamaa keessa jiran gariin jara argitee fiildiidhuma deemanii nama kakaasuu kanatti fookasii godhu. Tokkoon jaraayyuu muggutii tiriikii eenyu kana argitee warri liigaa loo baakgiraawundii qabnu kun argitee biyyitti awaajisii kana beektaa miti. Isii kana qabnee mukkullaa kan kanas teekniikii kanas bareechanii nu taane jiru. Kan immoo bakkee bahanii uummata na kakaasutti fookasii kan godhanu jiru. Rakkoon jiraan. Ajendaa dhufuutti walitti qabamnee hin haasofnu. Garuu warri haasofnu akkuma barbaanne facabuulee haasofne mukkuudha. Rakkoon kun badaa jira. Hedduu rakkootu jira. Tole barakaa argadhaa. Mee xiqqoo eenyu qissaa Jimmaa kanatti duddubbettis hin deebisaa. Egaa paalaasittis dhihoo turtani insider hin dhabdanu tokko kan beekamu amma Jimmaan dhaloonni dura ture namni sababa adda addaatiin bakka garaagaraa irraa keessaa warri diinii qabu baqatees ka dhufee bakka itti qubatu jiraachisaa turan bakka garaagaraa irraa ka dhufe maal yaadattu seenaa kana waan dhageessan amma Gondarirraa ta'uu Walloorraa ta'uu
warra karra silxee irraa isaa ta'u warra musliimatu ture bakka garii ta'uu fi dinnaanii bakki isaan dhufanii aara galfatan Jimmaa ture jedhama akkami? Maaltu nutti fakkaata? Ulamaa tokko Abbaa Jifaartuu hantii godhanii fuudhanii ilmi akka karaa sana geessan. Amma Sheekii Loofee kan jedhamu beektaa? Dhageessee beektaa? Hin beeku. Isaan Tigraay anyurraa fidan karanirra Abbaa Jifaartuu fichisiisa. Haalima cimaadha. Karanirraa fichisiisa isaan. Gondorirraas kan dhufan Izee Abbaa Gommool fa'i. Sheekh Abdul Hakim kan jedhaman haalima cimaadha. Isaan Abbaa Gommooltu fichisiise. Kan hantii godhanii fichisiisanis jiru. Kan biraa hedduu kan dhufe Gizee Atsee Yohaannisiif Atsee Tewoodiroos argitee ulamaa Walloo kana fixan. Awaajitu bahe argitee Dhumaa Bokkoosi nan beeka. Tiriimingham kan jedhamu Ingilizii tokkotu kataba beeke. Sigalee awaajidhuma bahe Atsee Yohaannisis Atsee Tewoodoroosis. Kiristaanni bira argitee Gizee sanaa Protestaan kunis baraa jedhan natti fakkaatu qimaanti kan jedhamutu ture. Waan jedhe ta'an ani beeku. Xinnoo Ortodoksii irraa layya'ama. Ortodoksii kan taane waggaa lamatu kenname. Waggaa lama keessa yoo Ortodoksii hin taane mormarraa kunnaa. Kan Islaamaa waggaa sadiitu kenname. Naan ulamaan Jimmaa ulamaa Walloo didan qaba. Walloo kun guddaa qaba beekan. Warra silaachi Profeesar jedhu maal jedhu. Warra taalentii qabu. Abbaan Jamaal Sheekota Coqorsaa jedhamu tokko beektaa? Nan beeka dhagayeera. Abbaan Jamaal kun top ulamaa Jimmaa keessaa. Abbaan Jamaal kun kitaaba waggaa 30 qara'anii abbaa kitaaba sana katabe abbaa irraa ergifatanii qara'an. Sigalee waan achi keessa jiru hunda waggaa 30 booda sitti. Meemoriin isaanii meemorii miti. Sigalee amma taarikuma Jimmaa kana kennaa isaanii manu kan abbaa Gommool kan abbaa Booqaa kan maal kennaa isaanii manu waan sidinqeen dhimne kitaabuma tokko adeema malee ilmii qofaa miti kan isaanii. Isa kana abbaa isaanii fichisiisan Abbaa Jifaartu fichisiise. Jarri kun hedduun jara Walloo irraa dhufu beeku. Ulamaa gurguddaan. Gariin Argobbaarraas kan dhufe jiru Shonkee jedhamu Shonkee sun seenterii Argobbaati kan irraa dhufan. Daanaarraas kan dhufan jiru. Hedduun jaraa Kamisee irraa dhufan Oromoota afaan Oromoo haasa'u. Hundi jiraatu. Gariin jaraa gariin Walloo irraa dhufe Daanaarraa maal dhufe Jaarbaayiliin afaan Amaaraas hin beeku afaan Oromoos hin beeku. Warri Kamisee kun afaanuma Oromoo malee hin beekan beeku. Egaa dhufanii Jimmaan taa'anii ilmii qaraayisanii warreetti fuuhisanii fi lafa kennisiisanii fi egaa inni baqatanii dhufan Atsee Yohaannis baqatanii. Egaa argitee Jimmatti dhufanii ilmii maal jedhama abboo maqaa qabaa. Extended eenyu jira argitee kitaaba qaraataa leevilii tokkorraa qalaqaate immoo jara jalqabsiisaa dhaqxi jalqabsiifte argitee. Egaa sheekii tokko jedha nama 200 fe'ee jira darasaan kan Walloo. Akkuma kana dhufanii Jimmattis jalqabanii madrasaadhuma dhaabanii. Egaa jarri kun ilmaan jaraas maal jaraas egaa gariin jaraa haati Wallumaa wajjin dhufanii gariin jaraa immoo Jimmarraayis kan jarri fuudhe jira. Warra lama sadis kan qabanu jira lafas qabu. Egaa jireenya gaarii jiraataa turanii ilmiidhuma ta'anii qaraasu. Egaa ijoolleen jaraa kuni jarris ijoollee aalimaati. Ijoollummaadhaan kitaaba qara'anii nama hedduun beekan kan qaqqabe. Nama hedduutu jira. Egaa maqaan jaraa maqaa Jimmaa beekta. Abbaa Abaluu malee maqaa dhalootaatiin si waamu Jimmaa. Hundi jaraa abbaa Abaluu jedhamu. Nuu nama Walloo haa dhufanu malee nuu wanti jaran layyuu jechuudha. Sigalee afaan Amaaraa hin beekanu baana gadii keessatti. Akkuma keenya caccabsanii haasa'u. Maqaan jaraa maqaadhuma Jimmaati. Egaa uummatuma tokkotu jira jechuudha. Maqaan achii haa dhufu malee.
Tole barakaa argadhaa. Mee kanuma waliin ammas kan inni beekuu barbaadu nagada yeroo sana jimma gabaa kamisaa hirmaataa kana irraa tuqxanitu bakka takka irraa harcaatuu kan inni dhagee akka malee guddaa ture. Namni gariin akka jedhutti kan biraa dhiisaati warrumtee Zaanzibaarutu nafini karaa hundarraan karaa Sooddootiin, karaa Suudaaniin, karaa Gondarii, karaa Tigireen, karaa Ankoobariin nagganni jabaa ture jedhama. Hammam dhugaatiin beeku. Jabaa ture. Amma karaa Jimmaatiin Limmoo keessa bahee Mutsuwaatti kan nagadutu jira. Zaayilaa kan dhaqutu jira. Tireed ruut. Sigane Moozaambiikiin iseenyu Zaanzibaariis kan dhaqu jira. Egaa argitee hedduu naggaadonni kun jiru. Keessatti amma warri warjii jedhaman kuni naggaadee kana kan hedduu kan jiraatan jijjiiru Jimmatti kan nama Jimmaa fuudhee nama Jimmaa ta'anii naggaadiraas Mursee kan jedhamu, naggaadiraas Maalii kan jedhamu warri warjii kun jiru. Egaa karavaaniidhuma oofanii farda kana harree kana maal kanaan mi'uma guddaa Jimmaan fidanii asii Jimmaayis buna kana maal kana fuudhanii Addis Ababaa keessanii ispoortii kan godhamus jira. Eenyuun katabeera argitee taarikii guddaa katabeera maal inni laata economic history of Ethiopia kan jiru maal inni darkaa badeera moo guddaa Pankrast akka gaariitti katabeera eenyu kana gammatu jira qimamii kanatu jira. Hindootatu jiru kan qimamii kana nagadanuu kan qimamii kana fidanuu kan eenyu kookingii amma kan abbaa Jifaarii hindootatu tireenii godhe. Furuunaa kan jedhamu argitee maal beeka. Kanuma qaqqabee amma kumsaa furuunaa jedhamu. Furumu maqaa Arabaatii maqaa Hindiitii waa'ee ta'e beeku. Mana furnoo beektaa miti. Kichinii furnoo jechuudha. Kumsaa furuunaa jedhama. Atoomii furuunaa jedhamti. Baftaayee furuunaa jedhamti. Jaartoliidha jedhu kun nan beeka. Dhufanii mana keenya ijoollee durbaa obbolaa kofee tireen godhaa turan waa'ee hojii kana. Hindoota kana qimamii kana barsiisanii hedduu jiru Jimmaan keessa. Xaaliyaadhaan dura jechuun kun Xaaliyaadhaan katamaa guddaatu jira. Egaa gabaan isaa kamisaa gabaa guddaadha. Tole barakaa argadhaa. Mee amma immoo egaa waa hundaa isin hin cinqu ammoo xiqqoo warra Tijaaniyyaa kanarraa maal beektu akkamiin akka isaan dhufan qooda isaan gumaachan naannoo sanatti. Isamaa bareechee kan Tijaaniyyaa. Qutbiin jala abbaa kootiyyuu. Hayyee. Kitaaba Tijaanii kana hedduu katabaniiru abbaan kootu. Okay. Warri kuni Tijaaniin kuni abbaa Tijaanii jedhanii jennaan Faasiin Morokoo keessatti dhufe. Yeroo sana argite guruupii akka Shi'aati jarri kun of lakkaa'anii nabitti of galchu. Amma Abal Abbaas kun kan Tijaanii number 1 Abal Abbaas Tijaaniin kun Ashraf ofiin jedhu Hasanichi. Huseenitu hin ta'in Hasan. Mucaa Aliyyi isaa hangafa. Isatti of galchu. Sigalee dhaqanii argitee Shi'aa biraatiin kan jiru ol fakkaatan waa'ee sheekii irratti. Sheekii qabaachuu qabu. Galee inni tokko achi maalii muujaa kan jedhamu jiru. Sheekiin Tijaanii tokko Sudaan irraa dhufanii Haji Zakariyaa muujaa jedhamu. Isaantu waa'ee sheekii wayii namni sheekii hin qabne jedhan sheexaanaa namni hundi sheekii qabaachuu qabaa. Jedhu argitee ammas kan Shi'aa kuni Amiira kan jedhu beektamti Amiir. Ayatullah galee Amiir al-Mu'miniin Aliyyiidhaan Amiir al-Mu'miniin jedhu Huseeniin Hasaniin jarri kun Shi'aa fakkaatu. Egaa argitee eenyu qabu zikrii mataa jara Haylalaa jedhu Waziifaa jedhu maal jedhu tiiza eenyu fudhatta ijaazaa fudhatteetii sarkilii jaraa keessa galtee akka gadi lakkiftu. Gadi lakkifnu dhaqee koomintmeetii keessa galtee xariiqaa fudhatte. Egaa waan jarrichi qaraasanu qaraa'uu qabdu argitee. Egaa
eenyuun jaraa ergi kan cimsee fide Sheekii Dambiiti. Sheekii Dambii kan nuti geessee beektaa? Abala Hassan kan jedhaman. Jaraa akaakayyuu ishee Mu'aawiyaa maal kan jedhaman. Isaan kun argitee akkuma walii cimaate akka nama iizii namaatii miti. Abbaan koo fe'ee abbaan Joobir jadii keenya hundi nu bareechanii beeku. Aadaa koo fuudhan beekitu. Dikkoo Dambii kan jedhamu warra Sheekii Dambiiti mucaa tokko giiftii umalanaa kan jedhamu irraa argataniiru very close relationship. Isaan kun qoricha kennu. Qorichaan beekamaadha. Tariiqaa Tijaanii isaanii kan bal'ise. Horii duniyaa kanarraa biroon qabanu qoricha tola kennu. Namni adiin dhaqee itti duukaa nama baqatanii dhaqanii bureetti galanii jimmarraa ka'anii bureetti galan namni duukaa iyyafatee dhagnaa achi ka'anii yaa'aatti galanii nama harkaa badanii baddaa ciranii namni dhaqee achitti argee dhaqee katamaa godhee yaa'aa sana egaa qorichi kennu maraate namni maal ta'e isaan bira dhaqeetuma fayyaa jiru. Egaa tariiqaa Tijaanii kana tokko isaanii kan bal'ise. Tariiqaa Tijaaniitii fi qoricha namni jimmaa namni hedduu qoricha kenna. Leegaasii isaaniitu qorichi isaanii beekamaadha. Qorichi isaanii beekamaadha. Egaa Tijaaniin kun guruuppii ta'ee booda istroongii ta'anii nama Tijaaniin taane fe'ee sagrigeetti gochuu jalqaban beeku. Nama Qaadiriyyaa inni godhu sagreetti godhanii Wahaabiyyii kana fe'i faayitii godhu koominitii cimaa tokko beeku. Jimmaan fudhateera. Booda mucaa koo durbaa tokkotu dhiyeenya waggaa 3 asii kaatee waa tokko barsiisuudha. Morookoo dhaqxe Aljadiidaa kan jedhamu. Morookoo dhaqnaan qabrii Abal Hasan Abal Abbaastu jira. Abal Abbaa kana abbaa kootu badaa jaallata. Mee dhaqi qabrii naa dubbisiin jedheen. Naa zayyarii jennaan Aljadiidhaa kaatee Faasiin deemtee Tijaanii seentar beekamaadha. Qollofamee taa'a. Barri turu qonnaan zabanyaan kaasee kan addaadhaan dhaqee waan koo Tijaanii akaakayyuun koo Tijaaniidha. Kitaaba Tijaanii hedduu katabaniiru. Abbaan koo dhaqii Tijaanii zayyaree naan dhufe naafanii na galchii isaa baate akkasii jennaan galchee agarsiise beektaa. Fotoogiraafii qaddee qabrii isaanii gibbii isaanii fotoogiraafii achitti kaatee deebitee dhufte. Barakaa argattee deebite jedha. Tijaaniidhaa wajjin akkasii rileeshinii qabna. Egaa abbaan koo kitaaba 2-3 katabanii waa'ee Tijaanii. Jarri biraa ammam guddaa amma ta'an hin beeku amma warri Samaaniyyaa fi Qadiriyyaanis turaniiru. Moo karaa ammaa hedduu miti Jimma keessa. Karaa limmuu kanaas bakki isaan turan Samaaniyyaa. Hin mala Qadiriyyaan hedduu jiru Jimmaan keessas badaa miti. It is not visible. Naggaadota kanatu inni ta'a malee Tijaanii mootuu fudhatee Jimmaan. Tijaanii mootuu fudhatee egaa namni Tijaanii hin taane al tokko Wahaabii jennaan Abdul Wahaab Kallachaa kan jedhamutu Wahaabiidha jennaan namni wal jiruun haasa'u beeki. Maqaan Abdul Wahaabii? Abdul Wahaab jedhanii waamu. Mucaa isaanii tokkos isaanis Wahaabiyyiidha. Tabaqaa turan mattuutti gisee hunda wal argina turre. Mattuu Muhammad Abdul Wahaab jedhamu. Isaanis Wahaabiyyiidha. Nama beekaa nama ilmii guddaa qabu isaanis beeku. Warri Wahaabis yeroo sana turaniiru jechuudha. Jaruma kana namni biraa hin jiru. Si galee Abbaa Joobir Hamatti namni kitaaba Wahaabii Abbaa Joobirtu fidee Abdul Wahaabitti kallachaatti kennee kan jedhamu jira. Keessaan Abbaa Joobir namni Hamatti kan biraa kan jiru. Abbaan Joobir ofiishaanitti Tijaaniidha. Eenyu isaa shi'aadhaan wal fakkaatan. Tijaanii kun shi'aadhaan wal fakkaata. Garuu Sufiyyaadhaa miti isaanis warra Sufiyyaadha. Sufiyyaadha. Garuu eenyu isaa shi'aadhaan wal fakkaata. Eenyu fa'i jira argitee teoriin jiraa tokko maalis tokkaata. Majlisa Rabbaaniyyaa kan jedhamutu jira. Majlisa Rabbaaniyyaa kun majlisa Rabbiiti. Nabis atteendi godhu Abal Abbaasis atteendi godhu si galee achiyyi
waan tokko rabbi eenyudha explanation nabii godha. Nabii immoo abaan abbaasiin communicate godha. Waan akkasii argitee tiyoorii shi'aa fakkaata ilaalaa. Sigalee kan biraa gaarigitee kan Jimmaa Tijjaaniin kun aalima duwwaadha jarata karaa namaatii miti beeku. Jara kabaa Jamaal Sheekota Cuqursaa kana. Tijjaaniyyaan kun dhaqanii waan akkasii hin fudhatan. Qura'aana irraa maalirraa hin ce'anu. Zikrii mazakkaranii membareetu. Kan biraa waa'ee dubartiin si dabala. Tole. Dubartii Jimmaa keessa dubartii saditu jiru. Tokko guumeetti haadha Abbaa Jifaar. Beektuudha jedhama. Waggaa 30 guutanii irratti fakkaatu Abbaan Jifaar du'an. Abbaan Jifaar waggaa 12 uumaani. Jennaan Abbaan Jifaar du'anu Jimma Abbaan Jifaar mootii godhee gennee hortittii kanaan ati immoo hamma inni guddatutti mootummaa baadhuu jedhanii. Jennaan Jimma taa'ee Jimma 5 taa'ee kaawunsiliin taa'ee itti kennu. Jennaan maal gaafatte beektaa? An dubartiidha. Ijoolleedha. Sigalee an kophaa hin danda'u. Dhiira tokko abbaa manaa barbaadaa. Sigalee maaliif bareedduudha? Bareeda jedhan badaa. Sigalee waggaa 30 gadi. Jarri ministeeronni Abbaa Jifaar jireenyu kun eeggitee gunja'uun dhiisanuu miti. Jennaan. Argameetti jedha. Sinnaan dhiqqifatanii taa'anii kazanii Abbaa Jifaar maal? Abbaa maaliiti boo? Abbaa maaliif boo maqaasanii akka fuudhanii itti heerumsiisanii galee asii kaatee abbaa manaatti wajjin biyya bulchuu jalqabde beekuma sii tokkoon sitti galee lammaffaa Abbaa Jifaar Alabbaan Gommool du'anu qalabatii Abbaa Gommool fuutee dhoskitee mucaa waggaa 12 mootii ta'utti affantee akkas goote. Sadaffaa maxaafa inni irratti arga beeki. Maxaafa inni irratti arga maxaafa Aleksaandar Bulaatoviich or Bulaatoof kan jedhamu. Dhageessisa maxaafa kan. Karaashaa tokko with armies of Minilik maal jedhee barreesse. Minilik peejii 2 katabe waa'ee qortittii kan guumeettii kana beektaa? Beekumaan jedha. Waa meeqa dinqifata beektaa? Utuu isiin biyya bulchitee biyya isitu caalaa jedhee dinqifata beektaa? Jimmas niitii kana hin dinqifatu. Nama dubartii Jimmaa keessaa she's number 1 biyya bulchitee Jimmaan bulchitee Abbaa Jifaar argitee Abbaan Jifaar immoo maal taasisu akka xanuma mootummaa itti kennamu. Meelikiin hin gabbaru jedhanii isaanis akka Abbaa Joobir dura bu'anii Mahdiitti dabdaabbee katabanii jara Durbushiitti dabdaabbee katabanii isaanis qabamanii waggaa tokko hidhamanii beeka Abbaan Jifaaris. Jennaan booda gannee qortittiin kun mucaan kun an gorfadhaa maaliin ta'aa maaliin ta'anii kadhatanii gallakkisiisan. Egaa tokko ishiidha. Kan biraa Jimmittii Garoo kan jedhamtutu jirti. Antii Xaaliyaan beekanii Xaaliyaanidhaa fi Abbaa Joobirii wajjin bidhatee warra inni kana lolaa ture warra Arbanyaa jedhamu kana warra Raasmasii warra guruuppii inni lolaa ture. Booda Ingiliziin dhufee naan Ingiliziidhaan wal lolanii booda kolonelii Ingilizii tokko turku ta'anii isa. Niitiin kun baddaa keessa isaa wajjin deemtee xiyyii tokko uffata dhiiraa uffattee waggaa 5 maal daggala keessa teessee geerarta meeqatu jira. Dubartiin tokkoftuu dubartiin hin geerartuu Jimmittiitu baroo baasee Jimmittii Garoo jedhamti. Dhageessee beektaa waa'ee Jimmittii Garoo kana? No, geerarsa kana dhagaheera. Sababa isaan beeku malee yes. Very dynamic. Badhaa jagna. Sigada dhirsa bira dhaabbattee booda dhirsi dhukkubsatee tuusiin dhirsa qophoktee inni taatu rukutan malee tuniin dhukkubsattee hin danda'amu ture. Very popular. Sadaffaan Raabiyaa Abdulqaadir. Raabiyaa Abdulqaadir kun hedduma siin baatee dhufte inni beeku paarlamaa keessa galtee jara Maccaa Tuulamaatti wajjin jara maaliitti wajjin very prominent dubartii akkasitti. Raabiyaa kun. Isiin yaadadha ijoolleen naa turre eenyus paarlaamaadhaan na filaa jettee waan isin maxxansitee sana argeera na yaadadha. Gisee meeqa filamte?
Hedduu piroomintii maccaatu lamaa keessa turtee maal turtee dubartii cimtuun argitee eejii sana keessaa bara sana keessaa dubartiin hammana piroomintii ta'anii gabbahan hin jiru. Hedduu baakooddidha ijoollee dubartiin keenya. Dubartii akkasii ture jechuudhaaf an jedhu kana ni minne barbaaddu. Dhugaadha waan bareedaa seenaa bareedaadha. Seenaa bareedaadha. Ammas mee tokko nu dabalaati waanuma yeroo tokko immoo yeroo hunda qalbii keessa na deddeebi'u warra amma Sheekanaa Hussein deemu kun karaa Jimmaarraa buqqee dur nama danuu deema. Inni kaan arrabaa ta'uun beeku Gariibaa Saguuraa Maarree jedhaniin maal inni sun eessaa dhufe? Jarri kun argitee abbaa arabuu jireen kan jedhamu dhageessee beektaa? Abbaa arabuu nan beekoo. Abbaa arabuu kun abbaa arabuutu jiru. Abbaan arabuu kuni nama waraana keessatti madaa'e walijiidha jedhama. Abbaa Jifaar takka arganii hin beekamu. Abbaan Jifaarii karaa manarraa fudhataa. Jennaan abbaa Jifaarii waliin argamu abadan. Abbaan Jifaar kadhatanii dhufeensi dubbisa jedhanii maal ta'e dadhabanii. Gaafa abbaan Jifaar du'a nu dhufanii wayaarraa fudhee ilaalanii kun abbaadhumaa fakkaataa miti jarana. Kana naasuudhuma isaan arganitu karaamaan kutuunarraa baa ture. Bagan arguu dhiisee jedhanii. Nama beekamaa dhagaa abbaan arabuu kun. Isaan kanatu Nuuruseen kanaan linkii qabu abbaan arabuu kun. Kanaan Gariibni Nuuruseen kun artiidhaaf Baaleerraa dhufu. Sigalee infuleensii cawaa immoo karaa guumaa kana keessaa qabu. Karaa Gaateraa karaa maal jedhu keessaa dhufanii guyyaa lama sadii abbaa arabuu bulanii achitti Sheek Husseiniin fi Nuuruseenin faarsanii asii ka'anii deemu. Innaa karaa deemuun mana keenyatti gizee hedduu goru. Bisaan gaafatu, nyaata gaafatu. Sigalee nyaanni kennamee fi bisaan kennamee fi maali ta'anii sigalee nutti goranii deemu. Nyaata kana soofii atara kanaa sumburaa kanaa waan akkasii jirutti kennamnaan isii fudhatanii adeemu waan karaa adeemanu. Nyaata sii kaan manumatti nyaatanii deemu miti. Egaa sababa abbaa arabuu kana natti fakkaata. Egaa sababa abbaa arabuu kanaani nama hedduutu argitee karaa guumaa Toobbaa kanaa, Gaatiraa kanaa, karaa guumaa kana keessaa dhufanii dirree Sheek Hussein tokko. Booda jarri kun akka jiruun makkaan dhaqanii wahaabii ta'an beeku. Ilmii qara'anii maali ta'anii yaa. Amma kan wahaabiyyaa amma Jimma keessa maal ta'e beektaa? Dargiitu dhufee ulamaa akka jiru isa kaan fixee isa kaan biyyaa arjatee namni achitti deeme. Ilmaan jaraallee makkaan dhaqani. Makkaan dhaqanii achitti ilmii qara'anii indoctrination eenyu kana fidanii dhufu. Innaa dhufanu warri hedduun jaraa kun warra walloorraa dhufe ilmii qara'e. Warra abbaan jaraa aalimaa hedduun jaraa akkasi. Silas eenyu qabu. Innaa dhufanu sirgitee tiyoorii eenyu kana fudhatanii farankaa wayis duukaa jirti argitee sheekiin jaamaan tokko jiru jedhan. Dhufanii areeda kee qaqqabanii yoo areedni keedhaa eenyu ta'e riyaalii 5,000 kennuu jiru. Eegtee areeda kee dheebattee sigalee jarri itti si kennu immoo argitee koorsii hojjetan. Koorsii gabaabaa waa'ee wahaabiyyaa waan ati dhaqxee himtu waan ati maal taatu. Sigalee egaa jarri kun warri ji'a lama wahaabii tiyoorii kana fudhatanii dhufanii waan xixinnoo kanatti karakkaran. Ixaana aarsuun hin ta'uu innaa salaata nabii jedhu yeroo du'aa kadhattu bunni gad dhufee ixaanni aaruun irra hin jiru jedhu taambii qara'uun haraamas hin jedhu waan hin taane sitti taasu argite. Wahaabiin kun salafiidha miti. Waan quraanni ajaju malee quraanni jabanaa hin aarsinaa ixaanaan aarsinaa quraaniin jedhu kana. Shirkii dhafee jiru bara jabanaa fiddanii ixaana aarsitanii du'aa kadhachuun shirkiidhaa jiru beekne. Egaa tiyoorii kana booda kana dhufe gizee jarri ulamaan abbootiin jaraa jiranu hin jiru wahaabii. Sheek Abdul Wahaab kan lachaa qofa.
Ayyee barakaa argadhaa waan danuugaa olii gadi utaaleenis hin gaafadhe dhiifama naa godhaati moo mee amma immoo jireenya magaalaa Jimmaa sana gaachitti guddattanii faashiniinis ture jedhanii si warri paalaasii faa farankaas qabdu manni siinimaas banameera katamaan keessas Ixaaliyaaniinis kan achitti hafte waa hedduu suuqii babbareedaa bichiliilloodha maarreedha waan danuu ture akkam ture jireenyi. Ani yeroo ijoollummaan innaan dhaqu bichiliilloo kanas maal kanas arga malee ani ijoollee katamaatii miti. An jireenya ittiin guddadhe. Gibbiin Abbaa Jifaar keessa manni keenya daqiiqaa 8 daqiiqaa 10 irraa akkas siqa. Gibbiin Abbaa Jifaar sana. Egaa kuwaasa achitti taphanna achuma oollaa achumatti hin guddadhe ijoollee katamaatii miti. Gaafa ijii kana fayyad babbaadhaa wajjin yoon uffata bitachuudhaa dhaqee qanii tokko xinnaa guddaa kana yookiin babbaan na fuudhanii adeeman malee ijoollee katamaa kanaa miti. Egaa yeroon kifli 7 tures jireenyi deddeebi'een kotobee dhaqaan. Adeemsa sa'aa lamaatti beeku jireenyi qaanii Jimmaa dhufu. Nu sa'a tokko walakkaatti kun ganama wajjin baanaa wajjin gallaa akka nama 30 al tokkicha afaan Oromoo haasaa taphataa kolfaa si galee dhagnee mana tamaarii keenya ala nu dhagnee gibbiin cufne gibbiin cufame. Yoo nu leetii taane barriin banaa taa'e nu eega. Hin beeka argitee daaricha wasiila mangistuutti isin hin jenne hunda beeka ijoolleen jireenya gallaan cufaa barricha. Egaa Jimmaan kana gaafa kuwaasii taphachuun achi mana aadaa kootiif eebula malee ani ijoollee Jimmaatii miti. Egaa hafuura xaaliyaanii gangara argeera argitee mana jaallatee nyaatamu kana mana daabboo jaraa kana mana nyaataa jaraa kana koorsii makiinaa jaraa kana argeera argitee as tokko maal ta'e fakkaata beektaa? Namicha tokkotu Asmaraarraa ganama ka'ee gargara Jimmaan. Jara koorsii makiinaati cross country. Jara koorsii makiinaa kana. Maal egaa katamaatu baxabbate viinoon ba'e shaampaanii galakkisanii xaaliyaanii argitee fantaziyyaa guddaa ture. Inni makiinaan isaas kophaadha. Amma innaa koorsii makiinaa jarri xaaliyaanii sallafanu inni jaraa wajjin hin galu maaliif makiinaan isaas kophaadha innis kophaadha. Dura bu'ee naanna'ee agarsiisa malee egaa inni cimaadha kan xaaliyaanii kun egaa. Suuqiin jaraa kun maal jaraa kun fiilmii jaraa kun ijoollummaadhaan beeka. Ergiin guddadheetuun ta'inii ijoollee wasiilan kootii hojiinan fiilmiis galaa. Badaa ijoollee katamaatti miti. Sila afaan Amaaraa bareechee bareeda. Amma namni dhaga'u jireenya akka waan katamaarraa fagoo faatti fakkaata. Jireenyis fagoo miti. Naannoo hospitaalaa sanatu jireenya jedhama inni kaan fagoodha. Tole egaa ani waan silaa isin gaafadhu kana caalaa guyyaa takkatti afaan isin hin goggogsu immoo yoo rabbi jedhe yeroo biraas walitti deebinee asofnaa'ee waan danuu jira. Tokkitti kan nu dabaltanu daadhiin kun dureessaa dhufe Jimmaa keessatti. Namni isin warra masaraatu waan kana warra masaraa jaallata jedhanii. An eddeeni dhufu ani beeku booka jedhu jarri keenya durii daadhiin jedhan booka. Bookti kuni I don't know some part of eenyuutu argitee kan namni kun kophaattaa wanti inni hojjetu jira jedhu argitee booka dhugaa. Booka jedhu egaa diiniyyuu kan jarri abbaa magaalaa harkatti didee isaa bara. Booka dhuguu dhiifne maalitti jiraata jireen teessan jiru. Booda booka dhugaati laman dabarsinaa. Egaa argitee isa qofatu hin ta'inii jarumti ulamaan dhufan kun jarri walloo dhufan kun ulamaan gurguddaan kuni yookiin shaamata jedhu yookiin qariboo jedhu uuma tokko maqaa itti moggaafame
waajirti beeki jimmaan kana keessa. Ammas qariboo kana beektaa miti? Nan beeka akka gaariitti hin beeka. Qariboon kuni kan si macheessu biqilaa beeki. Kaarboohayidireetii alkoolitti geeddaramaa miti? Si galee? Damma biqilaa sukkaaraa kan nama macheessu kana malee geeshoo miti. Kun immoo namni argitee biqilaa bulbuleetii guyyaa lama bulchee damma xinnootti naqeetii dhuga. Guyyaa sadi bulte mataarra si baatti beeki. Leeft overiinis jiraa miti yoo sirraa haftes bulfattee yoo dhugde ganama. Booka kana argitee duruma jira ani hin beeku gisee ni jalqabe. Gisee ni jalqabe ani hin beeku. Tole barakaa argadhaa jaalabbaa biyyaa kana caalaa isin hin tursu ammoo waan isin silaa dhaga'an jettanii qalbii nuu qabdan kan isin hin gaafatin yoo jiraate isii irra nuu dabalaa. Hundinuu karaa ofiitti waan jedhu qaba. Kana innaan nama hundarraatu waa dhaga'anii hinuma caala. Baroodhaa anis kanaan durallee bahee haasa'uu barbaanne. Amma immoo argitee waan hin beekus tokko darbachuun ajaa'ibti. Macarashaa rawwaa tokko jira argitee taarikii Jimmaa kanarratti. Taarikii Jimmaa kana xinaatii guddaa lamatu adeeme. Xinaatii kana xaaliyaanitu gaafate taarikii Jimmaa barbaannaa jedhanii term of reference kennanii Abbaa Joobir Ajanyaan. Abbaan Joobir jaarsolii biyyaa kana nama waa katabuu sheekota kana erganii waradaatti jaarsolii biratti funaananii abbaa kootu edit godhanii arabii keenya akka gaariitti beeku abbaanii edit godhanii matsaafoo godhanii Abbaa Joobirti. Abbaan Joobir asiifachuu waa xinnoo irraa dhahaniiru oriijinaal tiisuutu argame it is a very rich history. Tokko kana. Kan biraatu yeroo nu zamacharraa deebinu ijoollee history departmentii fourth year kan turani ijoollee Walisoo lama ijoollee Oromoo Walisoo lama tokko Gabra Masqal jedhama tokko maqaa isaa yaadataa jiru bifa jaraagina na yaadadha ijoollee kana. Itoophiyaan istadiisiin qaxaree ijoollee kana waggaa lama Jimma irratti riseerchii gochisiisa. Ijoolleen kun kaaseetii tuullaa. Kaaseetii 200 oli kan ta'u Baalagarii keessa deemanii jaarsolii kana interviyuu godhanii Abbaa Bulguu Facaasaa, Abbaa Jamaal Shikota Cuqursaa, Abbaa Maccaa Abbaa Waajii jaarsolii gurguddaa kana dhaqanii kaaseetii 2 irraa fuudhanii fidanii waggaa tokko ol ta'anii afa qubeedhaan inni godhan kataban kaaseetii kana. Vooliimuu guddaatu jira Itoophiyaan istadiis. Jara kana amma Abbaa Bulguu Facaasaa kun akaakayyuun isaanii abaabayyuun isaanii taarikii haxannoof taarikii himuudhaan beekamu. Abbaa Bulguu Facaasaa kun. Abbaan isaaniis akkasiin jiraatu. Taarikii kan Abbaa Jifaar kan Abbaa Gombool kan Maalii kan Guumaa kan Maalii kan haxannee dabarsu jira. The last old man Abbaa Bulguu kana. Ijoolleen kun Abbaa Bulguu kana arganiiru. Amma namni dhaqee gotee Itoophiyaan istadiis dokumentii sana baasu barbaadeen kan si aarseen dhimne ana qofatu beeka dubbii. Ijoolleen kun jiraachuu lubbuudhaan jiraachuu namni beeku jiru. Namni ijoollee kanaan wal dabarsiise obbo Dheeressaa Qixxee beektaa? Dheeressaa Qixxee. Nan beeka akka gaariitti. Isatu kilaasmeetii isaati hiriyoota isaati ijoollee hin irraanfate. Amma ijoollee kanas qabuu hin dandeenye tiraakii gochuu hin dandeenye Itoophiyaa dokumentii namni dhaqee arkaayivii kana keessa funaanee gabbaasuu hin jiru. Rakkoon keenya achi jira. Dokumentii akkasii utuu jiru taarikuma Jimmaa kana kuusa. Mee namattuu kana naa himi namni kana arguu danda'e silaa waa guddaatu jira. Taarikii guddaa jaarsolii guddaa si galee warra Abbaa Jifaar beeku warra maal ta'e warra meeqatu
beekutu kaaseetii kanatu jira Itoophiyaanistanis. Qubeedhaan katame Laatiniin kataban ijoolleen kun asadi afuritti deebi'ee argeera ijoollee kana. Isa jaraa hojjetu. Waan jarri katabuus argee. Ijoollee walisooti ijoolleen kun. Dheeressadhaan kilaasmeetiidha keessanii beekan wal barsiisa. Egaa dookumentii kana lamaan utuu maqaa hin dhahin hin deemuu jedhetan isii kanatti dabale. Tore fayyaa ta'a. Ajjee barakaa argadhaa hordoftoota gaa warree keessaa karaa yuunivarsiitii keessa jirtanu waan kana jala deemaatii barbaada. Obbo Abbaa Biyyaanis karaa Kaanaadaa kana jiran waan itti baatan karaa kootiinis haa ta'e karaa nama biraatiin kun kanuma biyyaati kanuma hundaati. Kan Abbaa Biyyaa qofaa miti kan seenaa uummata Oromooti. Kanaaf waan kana barbaadaati hambisa irraallee seenaa guddaa barachuuf jiran uummata Oromollee seenaa uummata Oromoo gabbisuuf ta'a. Kanaaf dhaamsa bareedaadha. Yeroo ammaa namni Oromoo bakkuma hunda jirtani. Isin kun silaa hojiidhuma gabaabduu isiniif. Kanumaan dhaammadha egaa waan kana waan danuu keessa dabarfattani nagaa jedheetu isin hin gaggeessin dura waan amma keessa darbitan kana waan biyyis keessa darbee bifanni amma irra gahe kana ol bira qabdanii ilaaltanii waanuma dhaamsa dhalootaafis kaamma jiru boriftaan dhufullee waan isin dhaammattanuu jiraata sanaan akka nuu guduunfitan isin affeera. Hasaraa gisee namni nu keessa jiru kun hedduu rakkisaadha. Wal xaxaadhaa. Poolitikaan kana jechuun nu rakkisaa jira. Namni seddee nu eegne hin jiru. Seddee silaa taa'uu qabu hin jiru. Inni kan konfiyuuziitu asiifatti waa dhahaa jira. Inni kan xiqqimii qofa laaleetii dhuunfatee adeemaa jira. Gisee ammaa kana waa jechuun badaa nama rakkisaa beekaa. Kanaan ani haala ammaa kanaatti mancal jedhee ijaan ilaalee baroon fakkaata. Ture immoo erguma biyya dhufneeyyuu namni keenya iddee wal gaheetti wal nyaachuu maal danannaan iddee wal gahee tokko tokko nan deemaa waa kuusee dhufuuf naannan kuusaa akka durii itti bu'aa hin jiru maaliif namaa walitti qoccoluu achi hedduu nama ajansiisa haalli nurra jiru namni hundi argitee hojii Oromoo kana bareechi ilaalee xiqqimii mataa ofii kanas kiisee mata Oromootti wanti tolu maali jedhee karaa Oromummaatiin karaa faayidaa uummata keenyaatiin waa ilaalle baroodha. An kanuman dhaaba maaliif namni afaan jechuurraa uummanni maal barbaada xiqqimii uummataa kun maalitti adeemaa jirraa eessaa kaanee eessa geenyee utuu namni ofirratti ilaalee baroodha jira. Siltaan irra jirus warri taqaamii jaraas calluma inni utaalanii achi galanii as duuluun achi utaalee bahanii achi duuluun gisee ammaa kana komplikeeshinii hedduu adeemaa jira. Hedduu of eeguu keessa of ilaaluun badaa barbaachisan jedha. Waa hedduu hafneerra waa hedduu hafneerra waan hin jirre immoo barbaada kan biraa immoo daballee haasoo jiraachuutu mala. Amma gahaa barakaa ta'a. Egaa mana golaana baafaniitu. Tokko isa guyyaa dura taanuu kanaaf ani shartii ofii guddisee tani. Golaana baafaniitu waan si cufa hin beeku. Ganaa namni hundinuu jaallan keessan durii na gaafachuuf deemu eessaa akkamiin golaa baastee nu gaaffiidha. Cinkii meeqatu na eeggata. Kadheen ta'a ture. Egaa. Amma ganama hedduu sirkeetti bilbilee haasofsiisuu qabna. Jennaan ookee. Kana caalaa of gurguruunis hin ta'u jedheen. Baroodha moo gisee dheeraa haasofne. Fayyaa ta'a. Walitti deebina. Jedhaa kanuma.
Ayyee barakaa argadhaa bobbaa biyyaa egaa waamicha keenya kabajanii waltajjii kana gubbaatti argamuudhaan yaada keessan waan durii waan biyyee waan jimmaa waan daadhii waan seenaa waan hunda nuun qoddatuu keessaniif maqaa hordoftoota waltajjii kanaatiin irra deebi'een barakaa argadhaa baga jiraattanii baga dhageessanii illee nu gammachiistan kabajamoo hordoftoota keenyaa bobbaa biyyaa fi aanee nagaa isinii dhaammannaa nagaan nu turaa. Vale, vaya.